Mama. Ayo. Imma. Dede. Harme. Akko. Mama. Harme. Ayo. Deessuu dugda madaa harmee harmaannanii. Ayo. Haadha qe'ee guddaa guddisee qananii. Ishee haadha qe'ee koyetti haadha maatii. Mama. Ayo. Imma. Yaa Rabbi harmee koo amaanaa koo nyaatin. Hello ma. Maali yaa mucaa koo maasa galeen kee badee? Baay'ee si yaadeera. Fayyaan kee akkam? Ammayyuu humna dhuftaree. Dhaggeeffatamtuu dhageessifattuu arjaa lubbuu kennitu. Sagantaa raadiyoo haadha maatii. Sanbata duraa yeroo hundumaa waaree booda sa'aatii 10:00 hanga 12:00 Hiyoobii miidiyaa foorooliin qophaa'ee karaa AMN FM 96.3 isin bira gaha. Mama. Ayo. Imma. Dede. Harme. Akko. Mama. Hayyee akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa Hiyoobii miidiyaa foorooliin qophaa'ee karaa AMN FM 96.3 kan isin bira ga'u sagantaan keenya kan raadiyoo haadha maatii kan torban kanaa tokko jennee eegalleerraa istuudiyootti argamneerra. Eeyyega gareen Hiyoobii miidiyaa foorool sagantaa haadha maatiitiin dhufnee jirra. Torban kana guutuu egaa akkasiin eegaa turtan abdanna. Torban darbee torbanoota 3 fi amma torban 4 jirra. Egaa sagantaan keenya akkuma mala isaatii torbanoota 3 ofii keenyaa fi dhaggeeffattoota akkasumas ogeessota tokko wajjin turuudhaan dhaggeeffattoota keenya biraan dhimmoota qabiyyee keenyaa geenya ture. Torban 4ffaatti akkuma waadaa gallee kallattiidhaan istiidiyoo irraa dhaggeeffattoota keenya akkasumas ogeessota qaamolee dhimmi ilaallatu qabannee dhufnee isaanii wajjin mari'annaa jennee jirra. Akkuma jenne beellama keenya eeggannee dhufnee irra gaha. Ayyee maal gaa yeroo darbee akkuma kaasaa turre jechuudha. Torbanoota 3 darbee keessatti dhimma haadha maatii yookaan dhimma maatii keessumaa dhimma daa'immanii haadholiin immoo jireenya isaanii keessatti chaalenjii akkamii keessa darbanii ijoollee akka godhatan akkamittiin akka guddisan maatiin keessumaa nama tokkoof itti gaafatamummaan isaan qaban ga'ee isaan ba'achuu qaban maal fakkaata kan jedhuu fi kan kana fakkaatan irratti akkuma kana immoo karaa xalayaas ta'ee karaa qophiilee keenya afanii ogeessi maal jedheenis ergaawwan garaagaraa dhaggeeffattoota keenya biraan ga'aa turreerra. Har'as egaa kanumaan deebinee dhufnee jirra jechuudha. Kanumaan deebinee dhufneerra sana dura garuutu gara sagantaa keenyaatti hin darbin dura har'a sagantaan keenya baay'inaan gara sa'aatii tokkootiif kallattiidhaan ogeessaa wajjin turraa kallattiidhaan turraa. Sana dura garuu sagantaan raadiyoo haadha maatii yeroo hundumaa yeroo jalqabu waa tokko jenna miti gareen Hiyoobii miidiyaa foorool ergaa tokko qaba. Ergaa keenya sana jedheen sana booda gara sagantaa keenya isaa hafeetti darbina. Yeroo hundumaa kana nu jennu sagantaan kun haadha ishee ciniinsuudhaan deessee guddisuudhaaf ammoo qoonqoo kootuun jedhin sabbataan garaa gudunfattee ijoollee ishee guddifachuuf beeloftee bifa ijoollummaa isheetii dhabdee boqoo buuftee burjaajoftee borii ijoollee isheetiif galaa keessuuf harmee ishee magaalaaf baadiyyaa jirtu kan ittiin jajannu ishee darbite immoo kan ittiin yaadannu sagantaa raadiyoo haadha maatiiti. Haadholiin yeroo hundumaa leellifamuu jenne egaa gareen keenya bilisee irranaa asqeel arga'u akkasumas Yoonaas Mangashaati. Har'a keessummaa addaa jabaa tokko qabannee dhufneerraa dhimmoota isin gaaffiitti gaafattan akkasumas deebiitti argattan kan nu waliin kallattiidhaan istiidiyootti argamanii jiran Dr. Isheetuu Taaddalee jedhamu ispeeshaalistii ulfaaf gadameessaati akkasumas hojii gaggeessaa hospitaala waliigalaa Xurunash Beejingiiti. Dr. Baga nagaan dhuftanii. Baga nagaan nu eegdan. Egaa turtii bal'aadha kan nuti taasifnu. Egaa haala waliigalaa biiroon fayyaa odeeffannoowwan garaagaraa qabna isaanii wal qabatee yaadota magaalaa Finfinnee keessatti du'aa haadholiif daa'immanii hir'isuu irratti maaltu hojjetame jedhuuf deebii sasalphaa nu laataniiru karaa barreeffamaa akkasumas gabaasawwan isaanii ilaaluu yaalleerra. Isa ergii gabaaminaan ilaalleen boodatu dooktarii wajjin turtii taasifnutti fufna jechuudha. Egaa odeeffannoo akkuma biyyaatti jiruun Itoophiyaa keessatti waggoota kurnaniif isaa olii keessaa agammaatti ragaalee jiraniin waggaa tokko keessatti haadholii 2012 fi isaa oltu sababa da'umsaatiin du'a ture. Du'a kana hir'isuudhaa fi dhaabbati fayyaa addunyaa akkasuma hojjetu akkasumas biirooleen fayyaa naannolee bulchiinsi magaalaa Finfinnee walumaa gala ministeerri fayyaa hojii hojjetuun hir'ataatii dhufee jira waggaa waggaatti. Magaalaa Finfinnee keessattis waggaan
duutii haadholiif daa'immanii kanaa hir'ataatu kan inni jiru jechuudha. Ragaalee haga ammaatti jiruun hir'achuu isaa qofatu hin ta'in bara 2030tti immoo akkuma dhaabbati fayyaa addunyaa irratti hojjetaa jirutti du'aatii haadholii fi daa'immanii kanaa jechuudha zeeroo gochuuf yookaan gadi buusuudhaaf kaayyoo qabatamee hojjetamu jira. Magaalaan Finfinnee sochii gaarii irratti kan hin argamu. Akka magaalaa Finfinneettis hojiiwwan babal'aadha kan hojjetamaa jiran. Fakkeenyaaf du'a haadholii fi daa'imman reefumamoo daa'imman reefuu dhalatan daa'imman kichuu du'a isaanii xiqqeessuudhaaf dhaabbilee fayyaa kan mootummaaf kan dhuunfaa keessatti akkasumas hospitaalota dhuunfaa waliinis walharkaa fuudhiinsa reeferaal gochuu du'aatii haadholiif daa'immanii reefu dhalatanii akka hir'ataniif gargaareera. Walharkaa fuudhiinsaan hojjetu jechuudha. Daa'imman nama fakkeenyaaf dhibeen isaanii bakka tokkotti yoo dadhabame hospitaala kan biraatti dafanii qaqqabsiisanii bakka meeshaan sun jirutti bakka ogeessi sun jirutti qaqqabsiisanii dafanii du'aatii sana hambisuudhaaf hojiiwwan hojjetaman keessaa kan akka tokkotti kaasuu dandeenya. Kanumaan wal qabatee duutii haadholii akka magaalaa Finfinneetti jedha. Odeeffannoo nuti achirraa arganne kan inni kaasu bara kana jechuun hanga baatii ja'a kanatti dhibbeentaa duwwaa tuqaa 3 hir'ateera jedha. Kana jechuun du'iin jiru jechuutu hin taane persentiidhaan yoo gadi bu'u duwwaa tuqaa 3 jechuun baay'ee gadi bu'ee jira, irratti hojjetaa jiraachuu isaanii kan agarsiisu ta'a. Haa ta'us malee du'i nama tokkollee yoo ta'eyyuu kan tuffatamuu miti waan ta'eef haati du'uu hin qabdu tokkollee du'uu hin qabdu waan jedhuufi biiroon fayyaa isarra 0.3 dhibbeentaa gadi bu'ee kan immoo gara boodaatti kan sirratu ta'a jennee abdii qabnaa jechuudha. 0.3 kana tariitii dhaggeeffattoota keenyaaf akka jirutti haadholii fakkeenyaaf walakkaa waggaatti baatii 6 keessatti jechuudha. Bara 2016 haadholii 26tu lubbuun isaanii darbee sababa du'a da'umsaatiin magaalaa Finfinnee keessatti bara darbee jechuudha. Bara kana baatii 6 keessatti akkasuma nama 21 shaniin hir'ateera jechuudha. Sana malees kan daa'immaniis akkasuma du'i daa'immanii olaanaadha. Bara darbee ji'a 6 keessatti yookaan baatii 6 keessatti gabaasaa tureenii nama 700 yookaan daa'ima reefuu dhalatu 792tu lubbuun isaa darbee bara kana garuu hir'atee gara 700tti gadi bu'eera jechuudha. Kun egaa Garagarummaa nama daa'ima 92 jechuun waggaa tokkotti guddaadha. Tariitii wal fakkaataa ta'uu dhiisuu mala bara-baraanii garuu hammam dhimmanii akka hojjetaa jiranii magaalaa Finfinnee keessa namoota jirurraa baay'ina namaarraa baay'ina nama tajaajilamuurraan ka'ee wanti kun ragaan kun ragaa hamilee namatti horuudha jechuudha kan durii wal bira qabamee olaalamu. Akka qorannoon bara 2022 tokko jedhutti jechuudha akka biyyaatti dhibbeentaa 31 tuqaa 6.9tu du'e jedha haadholiin du'aan addunyaa kanarraa darban jedha. Kan immoo gara magaalaa Finfinneetti gaafa asfinnu du'i magaalaa Finfinnee keessatti haadholii irratti raawwatu warra kaan caalaa gadi bu'aa ta'uu isaati kan inni agarsiisu. Ragooleen akkasii dhimmoota haadhaan wal qabatan irratti fakkeenyaaf hospitaalota biyya kana keessa jiran keessatti keessumaa magaalaa Finfinnee jiran keessatti wantoota baay'ee kaasuu dandeenya kanaan wal qabatee waan ta'eef egaa har'a ogeessa sobbiraa qabna. Ogeessi keenya immoo dhimma kanarratti baay'inaan keessa oolaa hojjetaa oolu waan ta'eef dooktarri keenya hojjetaa ooluu dhimma kana gadi fageenyaanis beeku waan ta'eef bal'inaan nutti mujannaa nuti ittumaan jalqabuudhaaf ittiin seenuudhaaf kan ta'u ta'a malee booda irratti isaanii wajjin gadi fageenyaan kan ilaallu ta'a jedhee yaada. Dhimmi gabaasi yeroo gabaafamu keessumaa lubbuu namaa gaafa ta'u baay'ee namatti ulfaata lakkoofsa isaa himuuni. Egaa dooktariin immoo miira kana qooddataa oolu guyyaa guyyaatti waan ta'eef isaan waliin gaaffilee garaagaraa gaafataa deebisaa. Isinis immoo gara SMS keenya akkasumas toorawwan bilbila keenyaatti yaada nuu kennitu. Egaa toorawwan bilbila keenyaatiin kallattiidhaan nu argachuu dandeessan duwwaa 11 duwwaa 84 akkasumas duwwaa 11 5765 irratti SMS'n keenya gaaffii gaafachuu akkasumas sagantaa keenya irratti yaada qabaattan 8288 kallattiidhaan immoo kan itti isin nun dhabne toorri keenya kan Hiyoobii Miidiyaa for All duwwaa 96365 duwwaa 5 irratti bilbiltanii yaada keessan nu laattu. Roomaan egaa yaada keessan fuudhuu fi qophooftee isin eeggataa jirti keessumaa duwwaa 96365 duwwaa 5 irratti kallattiidhaan yaada keessan qooddadhaa isin jennaati. Gara dooktariitti haa deebinu gaha. Hayyee gara dookteriitu tun darbiin duraa jechuudha. Har'aa sa'aatii kana keessummoota keenya kan keessummeessaa jiru dhaggeeffattoota keenya kan keessummeessaa jiru wajjin wal barbuudhaa fi anis qeela erga Biliisee Irranaa fi Yoonaas Mangashaa taaneeti kan isin keessummeessaa jirru. Kanaaf turtiin keessan wajjiniin haa ta'u amma kallattiidhumaan gara dookterii wajjin turtii taasisutti dabarraa jechuudha.
Tole Dooktar baga nagaan dhuftan jenneerra. Baga nagaan nu eegdan. Egaa waan harmoolii kaasaa turre baatii kana keessa baay'ee waan harmoolii yeroo kaafnu kanatti wanti nuyi hubannu ga'een dooktarootaa harmoolii du'arraa oolchuu keessatti ga'ee olaanaa qaba. Kabaji dooktarootaaf nuyi qabnu guddaa akka ta'e xalayaawota keenyaan ibsinee jirra. Bakka dooktarootaa buutanii ogeessota fayyaa buutanii galatiif kabaji isiniif qabnu guddaa ta'u akkasiin nu hubattan barbaanna gareen haadha maatii jechuudha. Galatoomaa guddaa. Tole marii keenya haa jalqabnuuti. Egaa waa'ee du'aa haadholiiti kan nuti mari'ataa jirru. Fooyya'insa yaala fayyaa keessumaa waggaan dhufaa jiru kanarratti haatiin numa duuti sababiin du'a haadholii kana jennee tarreessine yoo eegallee gaarii ta'a maree keenya. Haati tokko haadhuma ta'uu ishee qofaanii dhibeewwan addunyaa kanarraa ishee dabarsan kara da'umsaa irra jireessaan kan itti dhufan jechuudha. Mee haati isiniif yeroo hedduu nama hojjetedha waan taataniifi dhukkuba da'umsaan dhufu kan ishee ajjeesu maal fa'i akkamitti mudachuu danda'a du'aadha yeroo da'umsaa? Tole galatooma. Haati akkuma namoota kaawwanii dhibee namoonni kuuwwan dhukkubsatu hundumaa ni dhukkubsatu. Dabalataan immoo haadha ta'uu qofaan immoo yeroo ulfaa akkasumas yeroo da'umsaa dhibeen haadhuma ijaa taateef itti dhufu jira. Fakkeenyaaf yeroo ulfaa dhiigni dhiiguun jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf obbaatiin bakka hin taanetti kan biqilu taate iddoo biqiluu malutti dhiisee gadi siqee yoo kan biqilu taate otoo ulfi hin dhalanne dhiiguu dandeessi. Yeroo tokko immoo ulfaan ol qabatee dhiibbaan dhiigaa kan duraan hin turre dhiibbaan dhiigaa dhufuu danda'a. Al tokko immoo ulfa ta'uu qofaaf dhiigni ishii itituu danda'a. Dabalataan immoo akkuma nama kaawwanii akkuma sila sitti himuuf yaale dhibee kaawwanni qabu yeroo ulfa duraa jechuudha. Ulfaan immoo wal qabatee dhibeen ulfa dura turan sunniin immoo hammaachuu yookaan immoo lubbuu ishii gaaga'uu isaan kunniin jiraachuu danda'a jechaadha. Kanaaf yeroo da'umsaa immoo fakkeenyaaf ammas dhiigni dhiiguu jiraachuu danda'a. Dabalataan immoo sababa dhiibbaa dhiigaatiin sababa garagaraatiin immoo opereeshiniidhaaf saaxil ba'uu dandeessi. Yeroo opereeshinii kana immoo dhiigni hamma barbaadamu caalu dhiiguu danda'a. Inni kunillee immoo lubbuu ishii gaaga'uu danda'a. Dabalataan immoo fakkeenyaaf yeroo ulfaa kanniin bishaan fuulaa yookaan immoo bishaan mataa kan jennu jira. Isaan kunniin jiguudhaan dhiigaaf isaan saaxiluu danda'a. Infekshinii garagaraatiif isaan saaxiluu danda'a. Erga da'anii booda immoo fakkeenyaaf yeroo tokko obbaatiin ba'uu dhabuurraan kan ka'e gadameessi immoo kontooruu yookaan immoo kontiraaktir isa afaan ingiliffaatiin jennu ta'uu dhabuudhaan kan ka'e dhiigni hamaan lubbuu ishii gaaga'uu danda'u dhufuu danda'a. Yeroo tokko immoo yaaluufillee baay'ee ulfaataa kan ta'u bishaan fuulaa yookaan immoo amniotic fluid embolism waan jedhamu jira. Inni akkanaa kunniin jiraachuu danda'a. Isaan kunniin lubbuu isaanii gaaga'uu danda'a jechuudha. Dabalataan immoo yeroo ulfaa yookaan immoo ulfa booda akkuma namoota kaawwanii dhibeen sukkaaraa haaraan illee isaanitti dhufuu danda'a. Isaan kunniin dhibee namni kuuwwan dhukkubsatuun dabalataan isaan irratti haadha waan ta'aniif qofa isaan irratti dhufuudhaan lubbuu isaanii gaaga'uu danda'a. Hayyee egaa amma dhukkuboonni kun baay'eedha akkuma isin jettanii. Baay'ee keessumaa biliseen nu keessaa haadha taatee beekte waan ta'eef dooktaroonni yeroo ulfaa kana hordoffii yeroo deddeebi'anii yaadota garaagaraa waan itti himaniif harmooliin numa yaadda'u jechuudha. Dhukkuboonni kun baay'ee waan ta'aniif isin amma ispeeshaalistii ulfaaf gadameessaas waan taataniif haadholii wajjin waan turtaniif xiinsammuu isaanii dhibeewwan kana qaba. Amma dhukkubni kun baay'eedha waan ta'eef dhibee maaliitiin qabamedhanii akka sodaannee fi gorsa akkamii kennamaaf yeroo ulfaan da'umsaan duraa jechuudha. Tole gaafii baay'ee bareedaa na gaafatte. Dubartoonni ulfaa'uun duratti ministeerri fayyaallee amma sagantaa tokko jalqabsiisuutti jira akka magaalaa Finfinneetti. Ulfa dura otoon ulfaa'in namni ani ulfaa'uudhaaf fayyaan kan koo gahaadhaa qophiidhaa jedhanii jalqaba gara mana yaalaatti deemuu qabu. Afaan Ingiliffaatiin pre-conceptional care jennaani namni tokko ulfaa'uun duratti
qophii ta'uu qaba jechuudha. Haati manaas qophii ta'uu qabdi, abbaan manaas qophii ta'uu qaba jechaadha. Fakkeenyaaf yoo xinnaate fayyaan namoota lamaanii laallamee tarii fayyaan isaan laallaman kunniin yeroo ulfarrattillee isaan irrattillee rakkoo uumamoo hin uumu kan jedhu akka isaan baranii achiin immoo ogeessi gorsee yoo dhibee qabaatan dhibee kana qabdanii dhibee kana fakkeenyaaf otoo ulfatti seenuun otoo hin seenin dhibeen kun yaalamuu qaba. Fakkeenyaaf al tokko namoonni fayyaa fakkaatanii deemuu danda'u, dhibee sukkaara qabaachuu danda'u. Fayyaa fakkaatanii deemanii garuu dhibee dhiibbaa dhiigaa qabaachuu danda'u. Fayyaa fakkaatanii dhukkuboota fakkeenyaaf walqunnamtii saalaatiin daddarban kan mallattoo hin agarsiisne qabaachuu danda'u jechuudha. Kanaaf isa kanniin yaalamanii mana yaalaa deemanii yaalama erga sakatta'amaniin booda yookaan immoo erga calalamaniin booda yoo fayyaa ta'ani fayyaadha. Amma ulfaaf yaaluu ni dandeessu jedhee ogeessi gorsa kennaaf jechuudha. Yoo immoo fayyaa hin taane otoon ulfaa'in isaan kanniin yaalamuu qabdu. Yoo immoo otoon yaalamni ulfatti deemtan isin irrattillee rakkoo akkanaatu gahaa, daa'imman illee rakkoo akkanaatu gahaa jedhee ogeessi gorsa kennaaf jechuudha. Gorsa haala kanaan ogguu kan laatamuuf ta'e haadha manaafillee abbaa manaafillee gorsa haala kanaan ogguu kan laatamu ta'e kan fakkeenyaaf otoo isiin hin beekne isii dhiphisu suni sammuun ishii fayyaa ta'aa deema jechuudha. Al tokko immoo fakkeenyaaf dhibee onnee wajjin wal qabatee ulfi konkumaa hin eeyyamamu. Dhibee onnee garagaraatu jira. Fakkeenyaaf onneen kan keenya kutaalee gara 4 qabdi. Isaan san keessatti dhibee onneetiin wal qabamee dhibeen onnee ulfi guutumaan guututti hin eeyyamamne jira. Kanaaf dursanii yaallamuun fakkeenyaaf amma dhibee onnee guutumaan guututti ulfi hin eeyyamamneef kanaan qabamanii osoo ogeessi yaalin otoo ogeessaan hin laalamin otoo kan ulfaa'an ta'anii carraan du'uu isaanii hamma % 50 kan ga'u jira jechuudha. Kanaaf dursanii yoo laallaman atin ulfaa'ini. Ulfi haati yoo jiraatte kan daa'imni dhalatee guddachuu danda'u jechuudha. Kanaaf immoo yeroo ulfaa sana haati miidhamte duute taanaaniin isiin illee miidhamti daa'ima illee da'uu hin dandeessu jechuudha. Kanaafuu isaan kanneen gorfamaniitiin achiin booda xiinsammuu isaanii erga tasgabbeessanii booda yeroo ulfaa immoo maal godhuu qabu. Ayyee yeroo ulfaatiin wal qabatee amma namoonni akkaataa jireenya garaagaraa keessa jiraatu haala jireenyaa mijataaf kan mijanne keessa kan jiraatan jiru. Hundumtuu akkaataan inni tokkotti jiraatu tokko miti waan ta'eef fakkeenyaaf yeroo ulfaa kana dubartoonni tokko yeroo ulfaa'an yeroo ulfii garaa isaanii keessatti uumamee jiru nyaata akkamii fa'aatu nyaatanii yookiis immoo maatirraas kunuunsa akkamiitu godhameefitu irra daa'ima garaa keessa jiruufis ta'ee isaaniifis fayyaa isaanii deebisuu danda'a. Fayyaa ta'anii daa'ima garaa isaanii keessa jiru kana seeraan da'uu danda'u kan jedhamu kanarratti. Tole gaafii gaarii na gaafatte nyaanni gaariin haalli jireenyaa fooyya'aan yeroo ulfi uumame qofa otoo hin taane osoo ulfi hin uumamin yoo xinnaate ji'a 3 dursee jalqabuu qaba. Maaliif qotee bulaan keenya akkuma beektan fakkeenyaaf midhaan facaasuun duratti lafa qopheessa miti. Haaluma sana haatis abbaalleen qophaa'uu qabu jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni tamboo aarsan jiraachuu danda'u, namoonni alkoolii garaagaraa dhuguu jiraachuu danda'u. Isaan kun dursa fakkeenyaaf waan akka fooliik aasiidii, maltii vaayitaaminii nyaata madaalamaa ta'e hanuma humni isaanii danda'u jechuudha. Naannoo irratti gatii salphaadhaan kan argamu isaan kana nyaatu erga ulfaa'anii booda immoo akka qorannoon argisiisutti daa'imni tokko gaafa ulfaa'ee qabee hamma guyyaa 1,000 ga'utti sammuun isaanii kan guddatu yeroo kanatti jechaadha. Gaafa fertilaayizeeshinii gaafa hanqaaquu fi isparmiin wal arganii daa'imni gaafa uumame sanii qabee hamma guyyaa 1,000 kana jechuun maal jechuudha gaafa ulfaa'ee qabee hamma daa'imni waggaa 2 ga'utti jechuudha. Ogguu shallagnu akkas ta'a. Kanaaf gidduu kanatti wanti haati nyaattu wanti haati dhugdu kun hundumtuu yoo gaarii ta'e daa'imni illee gaarii ta'a jechuudha. Yoo immoo hamaa kan ta'u taate daa'imni illee hamaa ta'a jechuudha. Kanaaf nyaata gaarii yoo kan nyaattu taate nyaata madaalamaa nyaata fuduraa of keessaa qabu nyaanni gurguddaan kaarboohayidireetiin jira, pirootiiniin jira, faattiin jira, dabalataan immoo maayikiroonuutiriyentii warroonni qaban kan akka ayiranii fa'aa kan qaban kunniin immoo kan akka vaayitaaminii, ayiranii, mineraalota adda addaa kan of keessaa qaban kanniin yeroo ulfaa yoo kan ishiin fudhattu taate han ishiin fudhattu sun hundumtuu garam deema jechuudha gara ulfaa deema jechuudha. Kanaaf gara ulfaa deema ishiinis fayyaa taati daa'imni illee fayyaa taati jechuudha. Gaafa dhalatullee daa'imni kun maal ta'a jechuudha
fayya qabeessa ta'eetiin dhalate jechuudha. Daa'imni immoo fayya ta'ee qabeessa ta'ee dhalatu borummoo yogguu guddatullee maal ta'a jechuudha. IQ'n isaallee gaarii ta'a. Borummoo productive ta'a jechuudha addunyaa kanarratti. Dubartoonni da'umsaa fi yeroo of qopheessan akkuma isin amma jettanii nyaata madaalawaa ulfa utuu hin ta'in durallee jalqabuudha kan isaan qaban ji'a 3 dursanii of qopheessuu qabu jettan nama fakkeenyaa fi yeroo ulfaa sanatti nyaata isaan nyaatan sana dura ji'a 3 dursanii nyaata isaan nyaachuu qabanii wal fakkaataadha. Nyaata akkamii fudhachuu qabu of qopheessuudhaaf utuu hin ulfaayin dura maaliin of qopheessuu qabu dubartoonni? Gaariidha. Keessattuu amma nuti yeroo baay'ee fakkeenyaaf namni qaamaan of furdate nyaata akka foonii kanneen faa nyaata akka kaarboohayidireetii gahaa qabu nyaata akka faattii faa qabu kana yoo nyaate namni nyaata gahaa waan nyaatetti fakkaata. Garuu inni guddaan keessattuu akka sammuun daa'imaa spinal cordiin isaanii otoo rakkoo tokko malee akka uumamee guddatu gochuuf nyaatonni barbaachisan wanta akka fooliik asiid jedhamu kana jechuudha. Isaan kanneen immoo maal keessaa argatu? Fakkeenyaaf bifa kiniiniitiin ogeessi kennuufii danda'u. Dabalataan immoo nyaata green leafy vegetable jennuun kanneen jechuudha. Isaan akka goomanaa kanneen faa isaan akka salaaxaa kanneen faa sirriitti nyaatu taanaaniin ishii fooliik asiid jedhamu kanan argatu jechuudha. Dabalataan immoo maltii vaayitaaminiin magaala keessatti yookaan immoo faarmaasii garagaraa irratti gurguramu jira. Fakkeenyaaf kan akka piriinaataalii yookaan immoo ayiranii fi fooliik asiid walitti makamee kan gurguramu jira jechuudha. Isaan kanneen kan nyaatan taate dabalataan immoo nyaannonni fakkeenyaaf baay'ee barbaachisoo ta'an kan akka avukaadoo kan akka qurxummii. Foon fakkeenyaaf faattii baay'inaan of keessaa hin qabne kan akka handaaqqoo kan akka qurxummii kan akka avukaadoo isaan kanneen kan nyaatan ta'e nyaata madaalamaa nyaatu jechuudha. Kanaaf qaamni isaanii hin qophaa'a. Achiin daa'imni hogguu uumame sana jechuudha. Qaamni daa'imaa guutumaan guututti akka uumamu akka rakkoon hin uumamne nyaanni kunniin hin gargaara jechuudha. Al tokko immoo asumarratti tarii otoo hin irraanfanne akka hin deemne nyaanni yeroo ulfaa haawwanni irraa dhorkamu jira jechuudha. Fakkeenyaaf osoon ulfaa'in durallee haawwanni kan otoo fayyadamuu baatanii gaariidha. Fakkeenyaaf alkoolii fayyadamuu taanaan tamboo aarsu taanaaniin dursanii dhaabuu qabu jechuudha. Yeroo ulfaadammoo fakkeenyaaf haawwanni yeroo tokko suusii bunaa qaban jiru. Fakkeenyaaf haawwanni suusii bunaa guyyaatti sinii 5 fi isaan ol dhuganoo jiraate inni kun tokkoffaa maal godhaa? Haadha sammuu kenna si'eessa miti bunni kun jechuudha. Akka isaan boqonnaan arganne godha jechuudha. Boqonnaan immoo yeroo ulfaa baay'ee barbaachisaadha. Haadhaafillee guddina daa'imaatiifillee jechuudha. Dabalataan immoo bunni yeroo tokko baay'ee yeroo kan dhugnu taate maal godhaa? Fincaan nutti hammeessa waan ta'eef haati akka dheebottu godha jechuudha. Dhangala'aan qaama ishii keessaa akka hir'atu godha. Inni kunniin immoo haati dihaayidireettaadha yookaan immoo bishaan dheebotu taanaaniin haadha irrattillee miidhaa qaba. Dabalataan immoo namni buna baay'ee dhugu fakkeenyaaf waan akka kaalsheemii kanneen akka inni absorbed hin taane godha waan ta'eef akka lafeen isaaniillee haphatu waan godhuuf isaan kanneen irraa of eeguu qabu. Alkoolii irraa of eeguu qabu. Al tokko immoo nyaanni bishaan keessaa seafood kan jennuun kunniin jechuudha. Qurxummiin tokko fakkeenyaaf meerkurii kontentiin isaanii baay'ee ol ka'aa waan ta'eef isaan kunniin immoo ulfarratti rakkoo uumu waan ta'eef isaan kanneen irratti xiqqoo isii of qusachuu qabu. Amma sa'aatiin kun sa'aatiitti dubartoonni baay'ee eegamuufii qabu nyaata isaanii eegamuufii kunuunsa addaa godhamuufii qabuudha jenne wayitii ulfaa fi ulfa dura ji'a 3 kaaslee jenne dubbanneerra. Kan hundumaa keessa darban immoo dubartoonni hin da'u yookiis guutee fi yookiis hin guutinis jechuudha. Wayita da'anii jedhan sana harma hoosisuu jira. Harmaa wal qabatee daa'ima isaanii harma hoosisuu jira. Dubartoonni tokko immoo sababa garaagaraatiin yeroo isaan harma isaanii hin hoosifne illee jira. Tarii harma hoosisuun daa'ima fayyaduun alatti haadhaaf faayidaa kennu qaba. Waan sana irratti waan nu kaaftan yoo jiraate. Harma hoosisuun haadhaafillee daa'imaafillee faayidaa olaanaa qaba. Keessattuu haadha kan isii taasisu daa'ima deessisan hogguu harma kan hoosistuudha. Inni kun immoo xiinsammuu haadhaa irratti guddina xiinsammuu daa'imaa irratti illee ga'ee olaanaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf haati faayidaa daa'imaaf kennu yogguu kaasne jenne daa'imni harma hodhuu fi daa'imni harmaan otoo hin taane foormulaadhaan yookaan immoo waan garagaraatiin guddatu hogguu wal bira qabneetiin hin laallu daa'imni harma haadhaa hodhu tokkoffaa guddinni qaamaa isaa madaalawaa kan ta'e ta'a. Akka malee hin furdatu akka malee hin qal'atu madaalawaa ta'a. Nyaanni immoo aannan keessa jiru yeroo hundumaa ho'aadha. Isaan jedhu infekshinii garagaraa irraa immoo bilisaa dabalataan immoo
dandeettii dhukkuba ofirraa ittisuu daa'imaa akka inni guddatu jechuudha. Yeroo daa'imummaa sana qofatti otoo hin taane yeroo guddatee jedhallee dandeettiin dhukkuba ofirraa ittisuu isaa akka gaarii ta'u godha. Dabalataan immoo dhibee alaarjii adda addaa akka daa'imarraa ittisu godha jechuudha. Dhibee alaarjii fakkeenyaaf kan akka asmaa, dhibee alaarjii gogaa wajjin wal qabatee, dhibee alaarjii fakkeenyaaf mar'imaan wajjin wal qabatee nyaatni inni nyaatu akka isaaf hin mijanne godhu kan inni hundumaayyuu irraa ittisuu irratti aannan haadhaa ga'ee olaanaa qaba jechuudha. Isa qofa otoo hin taane daa'imni haadhatti attaachi ta'ee harma ishii irratti hirkatee hodhuun guddina sammuu daa'imaatiif baay'ee olaanaa jechuudha. Isa qofa otoo hin taane fakkeenyaaf infekshinii gurraa, infekshinii sombaa, infekshinii garaa fi infekshinii garaagaraa kanneen irraa dhoogga waan ta'eef daa'imni immoo akkuma sila isinitti hime waggaan dhalatee guyyaa fertilaayizeeshinii sanarraa jalqabee hanga guyyaa 1000 ga'utti infekshinii garaagaraa irraa bilisa ta'uun maal godha jechuudha. Guddinni sammuu yeroo kanatti jechuudha. Guddinni sammuu yeroo kanatti especially critical period for brain developmentiin waggoota dhalatee waggaa 2 fi yeroo ulfaa sana jechuudha. Kanaaf gidduu kanatti immoo daa'imni waan adda addaatiif saaxilan taane jechuun sammuunsaa waan malee hudhaa tokko malee haala gaariin guddate jechuudha. Kun immoo boru IQ'insaa gaarii ta'a waan ta'eef biyya kanaafillee waan gaarii fida jechuudha. Ayyee ulfaadhaa Dooktar, dhaggeeffattoota keenya kan dhaggeeffataa jirtan qophii haadha maatiiti. Haati maatii keenya torbaniin garee Iyoobii miidiyaa for ooliin kan isin bira ga'udha. Egaa turtiin keenya haga sa'aatii 12 itti tura. Kan waliin jiran Dooktar Isheetuu Taaddaleeti, hojii gaggeessaa hospitaala waliigalaa Xurunesh Beejingii akkasumas ispeeshaalistii ulfaaf gadameessaati isaanii. Yaada keessan nuu qoodaa isiniin jennaa. Isinis egaa gaaffilee dooktariif qabdan akkasumas yeroo ulfaan boodaa irratti dhalachuu daa'imaa wal qabatee rakkoolee harmee irra ga'an irratti yaada yoo qabaattan SMS keenya 8288 akkasumas bilbila keenya duwwaa 962 dhifama duwwaa 963 65 duwwaa 5 irratti nu bilbila. Egaa dooktar, akkuma isin amma jettanii dubartiin tokko erga deesseen booda dhiigni ishee aga 12 dhangala'uu akka danda'udha ragaaleen kan agarsiisanii. Kana malee immoo haati tokko waggaa keessatti yeroo ishee keessaa gara sa'aatii 1800 akkasuma kana jechuun yeroo guutuu namni waggaa tokko keessatti hojii guutuu namni qabu harma hoosisuu dandeessi kan jedhu ragaa argadheen jira. Kana biraan waan IQ wajjin wal qabate yookaan saffina sammuu wajjin wal qabate qorannoon bara 2021 maxxanfame tokko akka agarsiisutti daa'imman harma hodhan yookaan harma haadha isaaniitiin guddatan giddugaleessaan IQ'n isaanii yookaan dandeettii yaadu sammuu isaanii 3.4 akka dabaludha ragaan kun kan agarsiisu. Isinis akka amma jettanii harma hoosisuun ga'ee guddaa qabaadha. Amma immoo ammayyummaa wal fakkaatee dubartoonni baay'een harma hoosisuu gara aadaa warra lixaa kanaa wajjin wal qabatu. Harma hoosisuun bareedinaan waa wal qabatus ta'uu danda'a, ammayyummaa wajjin waa wal qabatu. Bifa nu balleessafaa jedhaniitu waan kana dhiisaa daa'imman bakkeedhaa bitaniitu aannan obaasaa guddisaa jiru. Inni kun ija ogummaatiin akkamitti ilaalamame? Ija ogummaatiin kun sappoortii ta'a jedhee ittiin amanuwaani. Aannan harma hoosisuun bifa balleessuu kan jedhuun laallamu otoo hin taane sila faayidaa inni daa'imaa kennu kaasaan ture. Faayidaa haadhaa kennutti immoo yogguu deebinu fakkeenyaaf haati yogguu ulfaa keessattuu immoo erga deessee booda daa'ima guddisuu irratti fiizikaal istireesiin, saayikooloojikaal istireesiin ishiin dabarsitu baay'ee olaanaadha. Maaliif sa'aatii 24 guyyaa 7 daa'ima hoosisuun galgalallee guyyaallee boqonnaa ishii dhogga waan ta'eef istireesii guddaa qaba. Keessattuu immoo yeroo harma hoosisan garuu istireesii kana amma ta'e isaaniif hir'isuu irratti ga'ee olaanaa qaba. Dabalataan immoo fakkeenyaaf dubartoota ta'uu isaaniitiif qofa fakkeenyaaf kan dhiirri hin qabne kan dubartoonni qaban fakkeenyaaf kaansarii oovaarii kan jennu jira. Oovaarii jechuun hanqaaquu dubartootaa isa qopheessu sana jechuudha. Qaama dubartii keessa ta'ee hanqaaquu dubartootaa kan qopheessu sana isa kana kaansarii isaa kan hir'isuu irratti ga'ee olaanaa qaba. Akkamitti kaansarii kan hir'isa yoo jenne fakkeenyaaf dubartiin takka yogguu harma hoosistu yeroo dheeraaf xurii laguu ishiin agartu. Otoo fakkeenyaaf qusannaan fudhatin harmumti hoosisuun kun akka qusannaatti ishii tajaajila jechuudha. Yeroo kana ishiin oovaarii jennuun kun hin boqatte jechuudha.
hanqaaquun qopheessitu hanqaaquun ishiin qopheessitu sun immoo naannoo sanatti fiizikaal daameejii godhee gara alaatti hin ba'u ijaa ta'eef boqonnaa argata. Kaansarii maalii hir'isa jechuudha? Kaansarii ovarii hir'isa. Dabalataan immoo kaansarii harmaallee sirriitti hir'isa. Itti aansuudhaan immoo kaansarii gadameessaa kan illee ni hir'isa. Dabalataan immoo dadhabbinni isaan daa'ima guddisuu irratti daa'ima kunuunsuu irratti yeroo dheeraa dabarsan sun yogguu daa'ima hoosisan stress physical stress psychological stress san hir'isaaf waan ta'eef fakkeenyaaf dubartoonni daa'ima aannan hoosisanii fi dubartoonni daa'ima aannan hoosifne yogguu wal bira qabaman post traumatic stress disorder waan jedhamu jira. Fakkeenyaaf yeroo tokko dubartoonni erga da'anii booda sammuun isaanii torbaan 2 torbaan 3 tasgabbii dhabuu emotional ta'uu isaan kanneen illee hir'isa waan ta'eef isa kana bifa kenna hir'isa isa jedhu sana ani amma ammaatti yogguu dubbisullee waan akkanaa kana hin arganne tarimmoo laalla. Fayyaadhayyuu haadholiidhaafi fayyaa isaaniiti. Kanumaan wal qabatee da'umsaan wal qabatee ulfaatinni qaamaa dabaluun dhibee ta'uu danda'a da'umsaan booda. Tole yeroo ulfaa yeroo da'umsa boodas ulfaatinni qaamaa dabaluu danda'a. Garuu ulfaatinni qaamaa hamma eeyyamuutu jira. Fakkeenyaaf body mass index waan jedhamu jira miti. Body mass index jechuun kiiloon haadhaa sana meetiri square haadhaatiif qoodamee waan argannu sana jechuudha. Normal body mass index kan jennuun 18.5 hanga 24.9 gidduu kana yoo ta'an kuni nagaadha jechuudha. Yeroo ulfaa haati takka kiiloon ishii dirqama dabaluu qaba. Kiiloon ishiin dabalu taanaan immoo guddinni daa'imaallee gaafii keessa nu galcha jaata'eef jechuudha. Al tokko immoo garuu yeroo ulfaa kiiloon isaanii kan dabale kun ulfa booda immoo itti fufuu danda'a jechuudha. Kiiloon ishii kan ulfa booda jiru sun immoo hamma eeyyamamu sanii ol yoo kan ta'u taate dhibeedha jennee fudhanna jechuudha. Dhibeedha jennee fudhanna. Maaliif? Kiiloon isaanii guddaa ta'e taanaaniin fakkeenyaaf body mass index isaanii 25 hanga 29.9 yoo kan ta'u taate overweight jennaan. 30 fi isaa ol kan ta'u taate garuu maal jennaani? Obesity jennaan jechuudha. Obesitiin immoo maal qaba? Rakkoo hedduu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf dhibeen sukkaaraa type 2 jennu hin jira, inni dhufuu danda'a. Dhiibbaan dhiigaa dhufuu danda'a. Itituun dhiigaa dhufuu danda'a. Dabalataan immoo kiiloon sun yoo akkasumatti kan itti fufu taate yeroo itti aanu yeroo ulfaa dhiibbaa dhiigaa dhufuu, daa'imni immoo sirriitti guddachuu dhabuu, ulfa yeroo malee akka dhalatu godhuu, innum ulfi akka bahu isa abortionii jennu sun akka uumamu gochuu irratti dabalataan immoo fakkeenyaaf ulfaatinni sun akkasumatti guddaa ta'ee ulfa itti aanutti deemu taanaaniin fakkeenyaaf yeroo ciniinsuu jalqaba kan gadameessaan deette obesitiin jira taanaaniin yookaan immoo qaamni isaanii guddaa ta'e taanaaniin ciniinsuun duraan gadameessaan deette sun gara opereeshiniitti deemuu, yeroo opereeshinii immoo qaamni ishii cooma kana qaba taanaaniin immoo jechuudha iddoon opereeshinii sun infekshinii uumuu waan garaagaraa uumuu isa kana ol qabata waan ta'eef hamma eeyyamame sanii ol yoo kan ta'u taate inni kun dhibeedha jennee fudhachuu dandeenya. Mee asirratti afaanuma tarii salphaa ta'een akka isaan hubatanii fi overweightiin kun humnaan ulfaachuudha. Giddu galeessaan dubartoonni biyya keenyaa hojjaan isaaniis maalis beekamaadha waan ta'eef kiiloo isaanii deemanii yeroo ilaalaman meeqaa yoo darbe sodaachisa tariitii muuxannoo keessa irraa laata? Akkuma siin jedhe body mass indexiin kun kan herregamu kiiloo isaanii fi hojjaa isaanii irraa herregama. Kanaaf normaalii kan ta'u 18.5 hanga body mass indexiin kun jechuudha 18.5 hanga 24.9 gidduu ta'uu qaba. Kaalkuleeshinii kana tariitii amma 18 kan jennu ifaa ta'uuf yoo dhiise dooktar namni tokko dubartiin tokko amma 60 70 kiiloon 80 90 ta'e jechuu isheetiini. Kan sodaachisu toora kamiisa jedhutu hinneeti. Ulfaadhu isa kanarratti kiiloon namaa kiiloo qofa fudhannee ati ulfaatinni kan kee normaalii miti yookaan immoo normaaliidha jechuu hin dandeenyu. Dirqama isa kanaan qooduu qabna jechuudha. Inni biraa immoo waan garaagaraatiin ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf naannoo garaa kanarratti coomni kuufamee furdinni gogaa isaanii baay'ee guddaa yoo kan ta'u taate isaan kanneen kan ilaaluu dandeenya. Kiiloo isaanii qofa garuu laallee
murteessuu hin dandeenyu. Dirqama garuu haala isaanii galuu danda'uun kiiloo isaanii fudhannaa, hojjaa isaanii fudhannaa, erga sana kaalkuleet goonee booda haala isaanii galuu danda'uun itti murteessina malee kiiloon qofti murteessu jechuudha addanatti. Marqaadhaa wajjin wal qabatee rakkoo dhufu baay'ee jira. Meegaa amma kallattiidhumaanii yaada marii waa wal qabate waan xiqqoo ishee qabna. Dookteriis gidduutti mee hafuura fudhatan bishaanitti dhugan jecha yaada marii jira. Isa booda deebinee bal'inaan dhimma kanaa irratti kan haasofnu ta'a. Amma yaada marii dhiyaatee jira. Meesa dhaggeeffannee boodarra kan walitti deebinu taana. Mama. Ayo. Umi. Harme. Ako. Mama. Harme. Ayo. Haati maatii hortee biyya tokko taati. Haadha maatii biyyaa biyya haadha maatii. Shamara ta'anii dhalachuun carroomuudha. Faaya miidhaginaa, faaya maatiitis. Shamarran ani jedhu kunis isa bara kana maashiniidhaan korniyaa jijjiirratan osoo hin taane isa uumaan eebbisee ganama namaaf kenneen. Shamarrummaan miidhagina waan ta'eef miidhaginni kun kunuunsa barbaada. Kana achi kan cireenyaachuu barbaadu guute. Ittiiyyuu mammaakkataniiroo asheetaa fi bareeda biran darban jechuun yoo hin eegamne yookaan hin kunuunfamne kan barbaadu danuudha. Waa malee mitigaa kanan kana kaaseef ani namarsan sabaan jedhama. Waan ana umurii makichuu kana argaa jirurraan waa isiniif qooda. Ani abbaa koo fangafa. Umriin koo xiqqaayyoo ta'eyyuu itti gaafatamummaan narra jira. Akkam taatiif garamitti baateen gaaffii maatii kootiiti. Ija maatiitus narra jira. Karra saaqii waanan ta'eef fakkeenya obbolaa koo warra na boodaa akkan ta'uuf wanti hunda koo adabamaadha. Yoo mana barnootaallee deemu ganamas galgala abbaa koo harka qabadheen abbaan koo barsiisaa mana barnootaa ani itti baradhu waan ta'eef iji isaanirraan buqqa'u akka malee kolfuun taphachuun isa biratti abjuudha. Kanaafuu ofan tiksa ofitti of ramadee shamarran daree kootii harki caalaan keessumaa kutaa torbaffaa abbaan abaluu wajjin abaluu dhiisee yookaan dhiistee abaluun qabatee yookaan qabattee haasaa wayita hundaa gurra na hoogsuudha. Haasaan hunduu waa'ee jaalalaaf jaalalleeti. Safuudha abbaa koo. Anaanis galaana jaalalaa kana keessa seenee akka handaaqqoo fafeerraan guyyaa guyyaan kaasuun naaf dhiyaata. Fudhachuuf gaafan harka bal'isu gorsaa fi eegumsa maatii kootu akka keenyaniitti na daangessa. Kan na ajaa'ibu barattoonni daree koo gaafa qormaataa qofa na jaallatu malee yeroo kaan maqaa haamilee koo cabsee hedduun na waamu. Jaalalli yeroo qormaataayyuu anarraa hojjechuu qofaaf isheen jedhu dhiisaa hundasaayyuu isinitti himu. Beeyyoo raabessaa keessaa firan dhaban jedhu Oromoon. Jatti daree koo tokko waan argitee fi dhageesse homaan hin dhoksitu. Waa hin qabattu. Gaafannaan manatti miti. Torban darbe maaliif daree irraa hafte jennaan abaluu waliin akkas taanaan akkasan ta'e akka narraa ba'uuf iddoo akkasii deemnan akkasittiin ulficha addaan kutuuf gosa qorichaa ani hin dhugin hin jiru. Meeshaan qara qabeessi na waraanii hin jiru. Akkasumatti ulficha adda citeera. Garuu maal godha waan an ta'aa jiru hamaadha. Umriin ishee waggaa 16 waan ta'eef hamaaf tolaallee gargar hin baastu. Gara warra gadameessa ishee fi daa'ima garaa ishee keessa jiruuf eeggannoon taasifnee deemtee kan dhala ishee dhabdeerra godaannisa dhukkubbii hammaarratti. Dhibee feestullaaf saaxilamte. Dhiiga dhangalaasaa deemti. Maal godhu wanta darbuu godaannisaan dabarreef saaxilte jedheen osoo isheen nattaasoftuu gidduutti yaadaan badee tole jedheen itti fufsiise. Hiriyoota koo gidduu deemuun saalfadhanaan jette. Na dhokfattiyyuu malee fuulli ishee iyyuu daaraa uffateera. Jabaa dhabdiin kutatin wanti hin darbamne hin jiru jedhee ergan akka tasgabbeessu ta'e booda hiriyaa ishee tokkoon gaafadhe. Isheenis jettee jalqabdee osoo ofirratti hin beekin baatii ja'a geesse. Isheen akka koo miti gamnummaa qabdi. Nama yoo itti himatte ishee dhagaa waan qabduuf gaafa rakkoon kun mudatu mana yaalaa deemtee achitti deeggarsi ulficha addaan kutanii ishee hambisuu taasifameef. Gaafa ulficha addaan citu sana daa'ima ishee fudhatti moo dhiistaan gaaffii ogeessota irraa naaf dhiyaate yoo ta'es an fedhii dhabuu kun daa'imni tuyyuu bilfata eegatamee naan jette. Eheen jedhe iji ishee keessa laalaa fajajaa iyyii fi cinqiin qutichaa mataa nama dhukkubsa jecha warra buufata fayyaaf dhuunfaarraa rifeeriin ergaman hedduudha. Seenduubeen isaanii ilaalamee waan waraqatarra jirutu irratti raawwata. Akkan gaafas ciisee taajjabaa turetti naan jette. Baay'ina dubartoota achi keessa jiranii fi ogeessotas wal madaalaa natti hin fakkaatu. Dareen sunis dhiphaadha. Fuulli ogeessotaas hiikamaa miti. Garuu boqonnaa hin qaban. Inuma carraaquu naan jedhe. Daa'ima koo fidi jedhanii kan ogeessota kana dhiphisanis ni jiru. Garuu kan namatti tolu ogeessonni kun waliif galu. Kanuma tokko jedhee kan biraanis dhufee jedha. Waan fedheef walutu jettee waan hiriyaan ishee itti himte maranatti himte.
Mama. Ayo. Imma. Tete. Umi. Harme. Akko. Mama. Harme. Ayo. Haati maatii hortee biyya tokko taati. Haadha maatii biyyaa biyya haadha maatii. Haadha maatii. Sagantaa raadiyoo haadha maatii. Sanbata duraa yeroo hundumaa waaree booda sa'aatii 10:00 hanga 12:00 Hiyoobii miidiyaa foorooliin qophaa'ee karaa AMN FM 96.3 isin bira gaha. Haadha maatii. Haadha maatii. Haadha maatii. Hayyee dhaggeeffattoota keenyaa qophii haadha maatii dhaggeeffataa jirtu Hiyoobii miidiyaa foorooliin qophaa'eetu karaa AMN FM 96.3 kan isin bira gahaa jirudha. Egaa marii kallattiiti kan nuti qabannee jirru irraa Dr. Isheetuu Taaddalee hojii gaggeessaa hospitaala waliigalaa Xurunesh Beejingiiti ispeeshaalistii ulfaaf gadameessaati isaanii wajjin kan jiru seenaa tokko duratti dhaggeeffannee walitti deebine Dr. Egaa barattuudha seenaan ishee kan seeneffame kun xalayaanuu ga'anii barattuun kun utuun beekin ulfooftee jirti. Sodaa maatiirraan kan ka'e immoo deemtee ulfa baasuutti dhibeewwan garaagaraaf saaxilamteeti kan isheen jirtu jechuudha. Isin immoo amma akka hospitaalaatti isin hojjettu mudannoowwan akkasii isinuma isin bira dhufu tariitii hawaasa keenya keessatti sodaa guddaa jira kabaja maatii aadaa hawaasaa wajjin wal qabate shamarran umrii malee yeroo itti ulfaanitti du'is karaa sanaan mudata jechuudha. Du'aa dholiitti qabama kunis waan ta'eef tarii wantoota akkasii hospitaalonni karaa iccitawaa ta'een yookaan immoo beekamtii maatiitiin ta'ullee yoo baatti xiinsammuu barattootaa yookaan namoota umurii malee ulfaa'an kana hojimaati addaa inni ittiin ilaalee deeggaru yookaan du'arraa saanoo shufaa jira kan jedhu nama jechiisiisa seenaan kun kanaaf fudhanne mee isarratti akka hospitaala keessanittis akka biyyaatti waan hojjetamu jira. Galatooma. Inni kun yaa'u Finfinnee keessattis darbee keessattuu immoo Finfinneen alatti yaa'u rakkoo hamaadha. Nutis yeroo garaagaraa irratti qunnama. Mootummaan immoo isa kanaaf kallattii gaarii diriirsee jira. Fakkeenyaaf akka hospitaala keenyaatti yoo fudhanne Adolescent and Youth Friendly Service Clinic waan jedhamu jira. Adolescent and Youth Friendly Clinic kan jedhamu jira. Iddoo dargaggootaa fi ijoolleen immoo aflaa waxaatoች afaan Amaariffaan ola deemtonni kuni iddoo isaan ittiin yaalaman jechuudha. Fakkeenyaaf akka hospitaala magaalaa Finfinnee keessa jirutti Xurunesh Beejingii keessatti jechuudha. Ogeessa ramannee ruumii addaa qopheessinee barattoonni kunniin fakkeenyaaf gorsas barbaaduudhaaf yoo gorsas isaan barbaachise sa'aatii mana barumsaa booda jechuudha. Sa'aatii 24 torbaan guutuu hojjeta kilinikni kun jechuudha. Waan akkanaa mariisisuu yoo barbaadan tasa ulfi akkanaa kunniin illee yoo kan isaan qunnamee jedhu gara hospitaalaatti dhufu jechuudha. Mootummaan immoo seeraan ulfa baasuun akka danda'amu ulaagaalee guutamuu qabutu jira. Ulaagaaleen sunniin guutamu taate ulfa hospitaala dhaqanii otoo hin sodaanne baasuun hin danda'amu. Fakkeenyaaf umriin isaanii waggaa 18 gadi yoo ta'e ulfi kun irratti uumame gara hospitaalaa deemanii waan akkanaa nu qunnamee yeroo jedhan maayinooritii guruupii keessa jiru jaa ta'eef ragaan illee barbaachisu ulfi ni ba'aaf jechuudha. Dabalataan immoo firarraa yoo kan ulfu waan ta'u. Haga baatii meeqaatti? Isa kana ulfa baasuun hanga baatii meeqaatti kan jedhu waa'ee etiksii of keessaa qaba. Waa'ee etiksii of keessaa qaba malee hospitaala amma akka sadarkaa kan keenyaa jirru kanatti ulfa baasuun umriin ulfaa hamma dabalaa deemuun rakkoon ulfa baasuu wajjin wal qabatee dhufu hammaataa ta'aa deemuu danda'a. Garuu ogeessonni ispeeshaalistoonni bakka jiranitti suuta jedhanii ishii irratti otoo rakkoo tokkoon uumamne rakkoon amma asitti seenaa irratti seeneffame kun otoo hin uumamin qaama ishii irratti illee qaama hormaataa irratti illee hormaata boruullee rakkoo keessa otoo hin galchin karaa nagaa ta'een ulfi amma umrii ta'ee isaa ta'u baasuun hin danda'amu. Fakkeenyaaf Phaawulos yoo deemne al tokko yaa'u umriin fakkeenyaaf ulfaa yoo waggaa 28 ol yookaan immoo ulfaatinni daa'imaa yoo kiloogiraama tokko ol kan ta'u taate dhalatee jiraachuu danda'a. Yeroo kanatti baasuun saayikolojiidhaaf illee tinidha. Garuu hospitaala yoo kan dhaqan taate ulfi hammam illee haa guddaa ta'u otoo ishii irratti rakkoon hin geenne baasuun hin danda'ama jechuudha.
al tokko fakkeenyaaf wanti jedhamu maalinni ji'a 3 darbeera ji'a 4 darbeera ulfan baasnu jedhanii waan akkanaa sosodaachisuudhaan akka isaan booda rakkoo keessa galanii daa'ima fakkeenyaaf dhalanillee akka isaan booda gatanii deemanillee wantoota akkanaa kun jira garuu haala qabatamaan iddoo ekspertoonni jiranitti umriin fakkisaa guddaa yoo ta'uu baateetiniin jedhe al tokko fakkeenyaaf umriin ulfaa yoo kan guddaatu taa'e ulfa baasurra dawutu nageenya qabata fakkeenyaaf rakkoo ulfa baasuu namatti dhufurra dawuu wajjin wal bira qabnu sakamtuu wayyaa filattu wayya kan jedhu sana kaawunsil goone akkasiin deettu godhuu dandeenya jechuudha garuu fakkeenyaaf naannoo ji'a 6 naannoo ji'a 4 naannoo ji'a 5tti fi isaa gaditti yoo kan dhufan taate seeflii otoo isirratti homaa rakkoon hin geenne rakkoon asirratti seeneffame kun otoo isaan irra hin ga'e baasuun hin danda'ama jechuudha mana mootummaa keessatti. Tole kanumaan wal qabatee hospitaalota tokko keessatti mul'achuu danda'a kan jedhamu waanuma amma seenaa ammaa keessatti ka'e keessa dubartoonni akka carraa kun egaa kan isin amma irratti haasofne kan daa'ima ganaa guddataa jirtu tola deemaa jirtu ijoollee waggaa 16 15 kutaa 5 kutaa 6 17 barattutu rakkoon akkasii akka carraa yoo irra ga'e akkas taati jennee dubbanne irra baasuu hin danda'ama jennee kaafneerra fakkeenyaaf dubartoonni tokko utuu fedhiima mucaan isaanii akka jiraatuuf utuu barbaadanii akka carraa ta'ee iddoo tokko fakkeenyaaf buufata fayyaa tokko gara bakka dhimmisaa ilaaluutti ogeessi dhimma sana hordofaa ture rifeer godha bakka tokkotti ergaa jechuudha. Ergi achi ga'e booda ulfi kun addaan cituu qabaa jedha ta'a. Irra deebi'amee ilaalama. Inni ilaale sun hin sokkata. Isa booda ragaa sana ilaalanii jette asirraa ragaa achirraa barreeffamaan jiru seendubee kanaan dura historical background jedhu sana qofa ilaalaniitu daa'ima dhalatullee yeroo itti fuudhamee balfa keessatti duukaa gatamutu jira. Kanuma warra fedhii qabanii jedhama. Dhuguma wanta akkasiin uumama moo mee seenaa kan akkamittiin walitti araarsuu dandeessu waan jedhamu kan. Al tokko haala qabatama biyya keenyaatti fakkeenyaaf al tokko yaa ogeessa fayyaa mana yaalaatti illee wantoonni haasa'aman kunniin qabatamaan guututti jiru yoo jenne yaa xiqqoo wanti nama amsiisus jira wanti amanuullee ulfaataa ta'u jira. Fakkeenyaaf akka amma haala qabatamaa hospitaala kan keenyaatti oguu fudhanneetiin hin jenne daa'imman akkuma sila kaase fakkeenyaaf 728 yookaan immoo kiiloon isaanii tokko oloo ta'e yogguu baaniyyuu garan fudhatamu gara daa'imman kichuun itti yaalamu jechuudha. Achitti geeffamanii amma danda'amutti yaalliin barbaachisaan ta'e hundumtuun godhama. Fakkeenyaaf akka hospitaala kan keenyaatti jechuudha sab ispeeshaalistiin daa'imman kichuu kana yaalu jechuudha. Daa'imman waggaa dhalatanii hanga guyyaa 28 gaan qofa kan yaalu jira waan ta'eef hin yaalama. Al tokko yoo akka carraa ta'e fakkeenyaaf daa'imman kiiloogiraama walakkaadhaan yookaan immoo giraama 500 dhalatanii kan guddatan jiru. Al tokko immoo fakkeenyaaf amma isa ati jette kanaan kan wal qabatu kiiloon isaa xinnoo ta'e tarii darbee nu mudatee beekanullee fakkeenyaaf abboorshiinidha jedhanii jalqabamayyuu ogguu yaaluu jalqaban abboorshiinni jedhanii erga jalqabamee booda fakkeenyaaf daa'imni bahee maal ta'uu danda'a jechuudha lubbuun isaa jiraachuu danda'a. Isaan kunniin tarii buufata fayyaa naannoo garagaraatti yoo kan ta'e malee hospitaalota gurguddaa irratti garuu wantoonni akkanaa kunniin hin ta'u. Garuu iddoo hubannoo gahaa hin qabnetti iddoo daa'ima xixinnoo kanniin tarii otoo tursiisuun iddoo itti danda'amu dhaqan turuu danda'u. Hubannoo kana namoonni hin qabne yoo tarii akkas kan godhan ta'e malee garuu yeroo ammaa kana magaalaa Finfinnee keessatti buufataaleen fayyaan jiran hospitaalota xixinnaa naannoo garagaraa jiraniin qixa tajaajila kennu dabalataan immoo haakimoonni illee jiru. Opereeshinii kan hojjetanillee ogeessonni garagaraa bakka hedduu jiru waan ta'eef naannoo magaalaa Finfinnee kana irratti amma buufatuma fayyaa irrattu rakkoon akkanaa kun hin jira jedhee ani gama kan kooti. Tarii kun mudannoodha. Seenaa jiraatamee torbee darbee irraa dhaggeeffattoonni keenya dhaggeeffataniiti kan jiranii haati manatti galtee gaddi ta'ameen booda hospitaala bilbilanii waamaniitu daa'imni kee jira kottu fudhadhu ittiin jedhanii fudhattee daa'ima waggaa 3 amma guddifattee jirti sagalee isaallee dhaga'anii dhaggeeffattoonni kanarra turre kanaaf jenne tarii. Ogummaa kana keessatti turtaniitu waan ta'eef mudannoo qabdaniis dooktar waan akkasii waan yaalaa kanaa wal qabatee du'eera waan jettan ka'eefaa yookaan ammoo waan hin eegin ta'ee beekaa? Mudannoo baay'ee qabna. Ani gan ispeeshaalistii ulfaa fi gadameessaa ta'ee gara waggaa 3 hojjedheera. Sana durallee immoo otoo ispeeshaalaayiziin godhin leenjii ji'a 3 olakkaatiin naannoo
Gabra Gurraachaa magaalaa Kuyyuutti hawwata opereeshiniidhaan deessisaa tureera. Almost eegganaa gimata naannoo waggaa 13 hojiirra tureera. Yeroo kana yeroo baay'ee hawwatii yaaluu irratti kan dabarse asuma Finfinneetti naannoo ji'a 6 dura waan namoota tokko osoo sheersinii godhe natti tola. Maaliif magaalli Finfinnee fayyaa hawwalii irratti hammam akka tajaajilli bareedaan akkam fayyaa hawwalii irratti hojjetamaa jiru agarsiisa waan ta'eef jechuudha. Guyyaan isaa guyyaa sanbata guddaati. Abbaa dabareen ture. Hospitaala seenee otoo dhuma raawundii godhu haati takka ogguu laalu opereeshinii dhaabateet keessatti dhiigaa jirti. Warroonni immoo galgala bulan wal harkaa fuudhinsa godhanii bahanii jiru. Achi ilaalee keessatti dhiigaa jirti. Oksijiinii irra kaa'anii jiru. Dhiibbaan dhiigaa isaa illee baay'ee hir'ataa jira. Dhaannaan onnee ishee illee baay'ee dabalaa jira. Dhagee okkuu dafee altiraasaawundii fidee ogguu laalu dhiigni keessatti kuufamaa jira. Achiin dafee waan barbaachisu hundumaa ogguu laalu gosti dhiiga ishii immoo O negatiiviidha. O negatiivii immoo akkuma beektan O negatiivii yoo ta'e malee dhiiga kaawwan fudhachuun hin danda'amu. O negatiiviin immoo bakka garagaraatti baay'ee barbaadamu waan ta'eef badaan argamu. Baankii dhiigaallee badaa hin argamu. Achiin keessatti baay'ee dhiigdee turte qabee seenee yogguu seenee opereeshinii irra deebinee opereeshinii hojjanne jechuudha. Yogguu opereeshinii hojjannu dhiiga dhaabuudhaaf baay'ee rakkisaa ture. Maaliif badaa dhiigde waan ta'eef baay'ee dhiigde waan ta'eef dhiigni isii qal'atee ture. Kanaaf amma kan dhiigaa jiru iddoo opereeshinii hojjetame sana qofa otoo hin taane bakkeen tuttuqame hundumtuu dhiigaa ture. Kanaaf naannoo sa'aatii 5tti opereeshinii jalqabne almost hanga sa'aatii 10 haadha kanarra turre jechaadha. Achiin baankii dhiigaa kana deemnee dhiigni barbaachisaa ta'e hundumtuun dhufe booddee achiin immoo dhiigni dhume jechaadha. Baankiidha. O negatiiviin silumayyuu gahaa hin jiru jaateef. Yeroo kana maal goonee achuma opereeshinii keessa ta'ee ambulaansota jiran qofa otoo hin taane konkolaataan ani itti fayyadamullee konkolaataan dallaa keessa jiru hundumtu hospitaalota hundarra deemee akka O negatiivii kana dhiiga barbaadu goonee dabalataan immoo achitti yaa'u dhiigni kun hin dhaabbatu. Kanaaf wanti godhuu qabnu maalinni dhiigni keessatti jigurra gara alaa akka ba'u goonee ujummoodhaan gama lamaaninuu gara alaatti akka ba'u gooneet teennee maal goone dhiiga ba'u sana bakka buusuu qabne. Dhiiga ba'u sana bakka buusnaa isa dhiiga qal'ate sana immoo akka furdisu isallee immoo jiru waan akka pilaazmaa waan akka pilaatiliitii jedhu jechuu kanneen baankii dhiigaa qofa otoo hin taane hospitaalota hundumaa kana funaannee maal goone isa dhiigu isa gara alaatti ba'u sana shallagaa bakka buusnaa opereeshinii booda naannoo sa'aatii 8tiif dabalataan erga dhiigdee booda jechuudha. Kutaa opereeshinii sa'a meeqa turre? Sa'aatii 5tti gallee amma sa'a 10 sa'a 5 turre. Achiin booda immoo erga opereeshinii dhaabatee kutaa ICU galtee booda immoo naannoo sa'a 8tiif dhiigni dhiigaa turte jechaadha. Isa ba'u san immoo bakka buusaa naannoo sa'aatii 8 kutaa ICU eega turtee booda immoo dhiigni dhaabatee booddee irratti yaa'u waaqayyoon nu gargaaree ishiillee fayyitee daa'imni qabattee gara ishii deemte achi booddee irratti yaa'u daa'imnillee dhiira ture guyyaa 40 booda kiristinnaa mana kan godhuuf maleetteen naaf feerte haala kanaan deemnaa yaa'u. Yaalli haadhotaa al tokko ifaajee guddaa si gaafata yommuu abdiin kutatin wanta danda'amu hundumaa yoo kan ifaaju taate lubbuun hawwataa dhiigatu dhiigaa jira dhiiga dasan ammoo deebisa taananiin lubbuu isaatti horuu dandeetta. Mudannoo akkanaa seenaa fakkeenya guddaa ta'uudha dhugaa. Torban darbee keessa fakaasaa turre waanta gatii doktoroonni kaffalan haadholii deessisuu irratti komii baay'eetu isaan irratti kaa'amee doktoroonni nama ifatu maal wantoota akkasii kana kakaasaa turre kunoo gatiin akkasiis kaffalame haati du'arraa oolte mucaashee akka isheen guddattu seenaa fakkeenya ta'u guddaadha. Isinaa jiraachisennaa ogeessa isiniin dabalatee ogeessonni lubbuu haadholii oolchuu irratti hojjetan hundumtuu rabbii fayyaa isiniif haa kennu gatiin keessan rabbii biraa guddaadha jenna gamaa jenna kana caala. Utuu haasofnu dhaggeeffataa tokkotu gaaffii nu gaafatee jira. Waayila keenya Roomaan biraan karaa toora bilbila keenyaa nu gaafatee tariitii akka sarran dabarre yeroo keenya qusachuuf jennee gidduu galchinaa fi Muhammad Amiin jedhama burqaa Ejirsaa yookaan Faransaay Imbasii irraa nu bilbilee. Haadha warraansaa ulfaa ati warraa koo ulfaa baatii 8tiiti daa'imni garaa keessa jira daa'imni garaa keessa jiru kun yeroo socho'utti fayyaa taati yeroo yerootti immoo socho'u yeroo inni socho'u dhiisee turu kana immoo haati baay'ee dhukkubsatti kun maalirraa kaa'alaata falasaa maal naan jettu dooktar isiniin jedhe.
Eshi guddaa galatoomii ulfi ji'a meeqa akka ta'e otoo sitti bareedaa ture. 8 jedhe baatii 8. Baatii 8 jedhe. Egaa daa'imman akkuma namni guddaan boqotu isaanillee ni rafu. Daa'imman akkuma namni guddaan boqotu isaanillee hin callisu isaanillee ni rafu jechuudha. Garuu haati takka haala kanaan yoo isii dhiphise wanti salphaan maalinni gara mana yaalaa deemtee gorsa ogeessaa fudhachuu barbaachisa jechuudha. Maaliif daa'imni haati ganama ugguu kaatu daa'ima ishii sochii isaa sirriitti hordofuu qabdi. Okay? Fakkeenyaaf altiraasaawundi illee otoo hin hojjetamne daa'imni kan koo fayyaadha moo fayyaa miti jettee murteessuu kan dandeettu fakkeenyaaf ganama sa'aatii 12 qabee hamma galgala sa'aatii 12tti daa'imni yeroo 10 yoo kan socho'u taate daa'imni ishii nagaadha jechuudha. Garuu immoo al tokko tokko kan duraan appreciate gooturraa yoo kan jalaa hir'atu taate yeroo ammaa kan altiraasaawunduun bakka hundumaa jira. Biroon eegumsa fayyaa Finfinnee hospitaalota qofa otoo hin taane buufata fayyaa irratti illee namoota altiraasaawundii hojjechuu danda'an kaa'ee jira waan ta'eef achi deemtee daa'ima ishee altiraasaawundiidhaan hogguu ilaallu hogguu hafuura baafatu hogguu wixxifatu yookaan immoo hogguu diddirriifatu hogguu socho'u arguun hin danda'ama. Haala sanaan gorsa barbaachisaa ta'e fudhachuu dandeessi. Yeroo tokko tokko immoo fakkeenyaaf daa'imni sochiin isaan jalaa hir'ate jechuun waan yaachisaa ta'uu danda'a. Kanaaf ogeessa fayyaa bira deemtee bishaan fuulaallee gahaa ta'uusaa, sochiin isaallee gahaa ta'uusaa, hafuura baafachuun isaallee gahaa ta'uusaa isaan kanneen hundumaa laaluu barbaachisaadha. Isa amma jette kanaaf fakkeenyaaf sa'aatii 12 keessatti yeroo 10 socho'a taanaan daa'imni ishii nagaadha. Dabalataan immoo gara mana yaalaa deemtee yaalamuu qabdi. Ogeessarraa immoo reassuraansii fudhachuu qabdi jechuudha. Mee asuma duukaa daa'imni ishee yoo xinnaa ta'e si'a 10 galagaluu qaba socho'uu qaba qaama ishee keessaa ta'e umurii ji'a ulfooftee garaatti hafee ji'a meeqaa kaaseeti sochiin kun kan jalqabu. Akkuma jalqabeen immoo sochiin kun guyyaatti si'a 10 socho'a moo gaafa guddataa deemu gaafa garaa keessa turaa deemu dabalaa deema wayin kanas gabaabsitanii akka ulfaadhu dubartii lamaa fi isa caalaa deessee fi dubartii homaan dahin hogguu wal bira qabne ilaalle fakkeenyaaf naannoo 7-20tti dubartiin hundumtuu isa kana appreciate gooti jechuudha. Dubartiin immoo kana dura deesseetiniin ekspiraansii da'umsaa qabdu immoo naannoo 7-18tti illee kana jechuun 7-18 jechuun gara ji'aatti hogguu deebisne shallaguu dandeenya. Naannoo ji'a 5 walakkaa irraa jalqabee sochii daa'imaa appreciate gochuu ni danda'u jechuudha. Baay'inaan garuu fakkeenyaaf naannoo 7-20 yookaan naannoo ji'a 5 fi isa dura akkas eega darbee booda sochii feeling gootu taanaan appreciating gootu taanaan maal ta'uu qaba jechuudha. Gara mana yaalaa deemtee laallamuu qabdi jechaadha. Baay'ee galatoomaa Dooktar. Egaa gaaffilee hedduudha kan nuti qopheeffannee turre sa'aatiin keenya garuu baay'ee deemaatii ture. Dhaggeeffattoonni keenya yaadanuuf kennaa jiru miti bilo. Yaadanuuf kennaa jiru kifilee oliiqaa magaalaa Shaggararraa haadha maatii dhaggeeffachaa jirra baay'ee irraa barachaa jirra galatoomaa nuun jedheera. Iftuun Daalus Finfinneerraa akkam jirtu warra haadha maatii har'ammoo ogeessa fayyaatiin dabaltanii sagantaa keessan nu biraan ga'uu keessaniif guddaa isin galateeffannaa jabaadhaa jedhaniiru nus guddaa isaan galateeffanna kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Hayyee egaa Dooktar Goolaba nuuf haa ta'uuti daqiiqaan keenyas dhumaa'eera waan ta'eef akka ogummaa keessaniitti sila waan hin eegamne waan eegamuu qabu waan baay'ee nuu kaaftaniittu Finfinnee keessa hospitaalota jajjaboo muraasa jira akkuma biyyaatti jechuudha. Dubartoota yookaan haarmoolii akkamii haala fayyaa akkamii keessa jirantu hospitaalota gurguddaa kana keessatti yaalamuu qaba jedhamanii rifer ta'uu qabu isa jiru irratti nu jedhaati. Wanta isaan tasuma irra darbuu hin dandeenye gara hospitaala gurguddaatti dhaquu qaban kan mallattooleen eeraman jechuudha. Maal fa'i isaaniin nu akeekkachiisaati akka jechuuti yoo tariiti kana yoo ta'e lubbuun isaanii darbuu danda'a. Kanaaf hospitaalota gurguddaatti yaalamuu qabu kan jettan nu dhaamaati jechumaan dhaamsa yoo qabattes nu dhaamaati qophii keenya goolabna jechuudha. Tole gaafii baay'ee bareedaa na gaafatte maaliif gaafiin kun kallattiidhaan hawaasa dhaggeeffataa jiru biras gahaa namni illee waliif dabarsuu ta'a waan ta'eef haawwanni yaa'u fakkeenyaaf yeroo ammaa kana
mootummaan waan gaarii hojjeteen fakkeenyaaf hospitaala Xurunesh Beejingoo fudhatte ispeeshaalistii ulfaa fi gadameessaa gara 9 gara 8 qabna. Haawwanni bakka itti fakkaatee fi bakka qalbiin isaanii jaalate deemanii otoo yaalamanii baay'ee bareedaadha. Garuu asirratti dhaamsi an dabarsu maalinni mallattooleen yeroo ulfaa hamaa ta'an hatattamaan hospitaala gurguddaa fi ogeessota ispeeshaalistoota arguu qaban jiru. Fakkeenyaaf yeroo ulfaa keessattuu ulfi 7-20 eega caalee booda mataa dhukkubbii hamaa, dhiiga, fakkeenyaaf ijji itti dimimmisuu, akkasuma immoo jalqaba fakkeenyaaf sochii daa'imaa argitee sochiin daa'imaa gidduutti immoo jalaa eeguu dhabamu yookaan immoo jalaa eeguu hir'atu, dabalataan immoo fakkeenyaaf bishaan mataa ogguu kan jigu taate isaan kunniin dursee yookaan dhangala'u taate isaan kunniin gara hospitaalaa deemuu qaba. Yeroo tokko tokko immoo fakkeenyaaf akka dhibee gaggabdoo kan isaan horguufu jira. Inni kun dhiibbaa dhiigaa wajjin wal qabate kan dhufu ijaa ta'eef hatattamaan gara hospitaalaa deemuu qabu. Asirratti dhaamsi an dabarsu yeroo ammaa kana kenniinsa tajaajila fayyaa haadholii fi daa'immanii wajjin wal qabate manni mootummaa manneen dhuunfaa ni caalu. Haawwanni baay'een yeroo baay'ee kiliinikoota xixiqqoo kana mana mootummaatti nu daddarbanii jedhanii kiliinikoota xixinnoo kana deemuudhaan yeroo isaanii ofirraa fixu. Yeroo hatattamaan yaalanii otoo dhibeen suni hammeenya komplikeeshinii irra otoo isaan hin geessin yeroo yaalamuu qabutti golden hour isaanii yookaan immoo yeroo hatattamaan yaalanii fayyuu itti danda'amutti kiliinika dhuunfaa xixiqqoo kanneen irra deemanii yeroo isaanii fixu. Isa kana gochuurra gara mana mootummaa deemanii yeroodhaan tajaajila illee arganne hamma hoogganaa hospitaalaa bilbila isaanii fudhatanii bilbiluu danda'u yeroo ammaa kana. Maaliif mootummaan yeroo ammaa kana SBFR system focused bottleneck kan jedhu diriirsee supervisoron galgala guutuu hospitaala keessa deemaa turan. Dhukkubsattoonni yeroodhaan tajaajila argachaa jiru. Tajaajilumti argachaa jiran kuniyyuu kan sadarkaa isaa eeggate jedhanii haala sanaan sakatta'aa jiru waan ta'eef nuti illee immoo ispeeshaalistii dhallee dabalataan immoo hooggantoota taanee galgala iyyuu hospitaala deemnee ilaalaa irra waan ta'eef kiliinika xixinnoo irra deemanii yeroo isaanii fixurra kallattiidhaan gara hospitaalaa deemanii yaala isaaniif malu argachuu ni danda'u jechuudha. Kana dabarsuun barbaada. Tole Dooktar, dhimmi fayyaa yoo naasaama jedhame egaa yeroo gabaabduu kana keessatti haasaanii xumuruunis hin danda'amu. Waa'een fayyaa immoo nama hundumaas ilaallata. Nama hundumaa gola mana nama hundumaa keessa jira waan ta'eef nama hundumtuu dhimma fayyaarraa yoo haasaame hin barbaada waan ta'eef yeroo keenyaaf jecha jechuudha asumatti kaanii goolamnu ta'a. Isinis yeroo keessanirraa qooddanii istiidiyoo keenyatti argamtanii akka kanatti yaada nuu kennuudhaaf hayyamatoo keessaniif hedduu isin galateeffanna. Amma gaa isaaniin asumaan isaaniin geggeessinaa Dooktar Isheetu Taaddalee ture hojii gaggeessaa hospitaala waliigalaa Xurunesh Beejingii ispeeshaalistii ulfaaf gadameessaatiis isaanii yeroo keessan qaalii irraa qooddanii haala kanaan waliin turuu keessaniif guddaa galatoomaa Dooktar. Ulfaadhaa isinillee baay'ee galateeffadha. Ayyee ulfaadhaa. Egaa dhaggeeffattoota keenya amma immoo yeroo xalayoota keenyatti darbinurra geenyerra kan jirru xalayaa biyya koof jenne mitiire. Egaa yeroo itti xalayaa biyya kootiif itti dhageenyurra geenyerra ogeessaa wajjin yeroo gaarii dabarsaneerra yaada keessan nu biraan ga'uu hin dagatinaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya Hiyyoobii miidiyaa foorooliin qophaa'ee karaa AMN FM 96.3 kan isin bira ga'u sagantaan haadha maatii ammas itti fufeera turtii gaarii. Darara lagaa ililirare mukeen wabirra dhaabbatu tarree. Siyaa qaqqabu nagaan koo inni ho'aan kan onnee koorraa maddi haalotaa fi qubsuma qaxxaamuree bareedduu fi seena qabeettii bakka hiddi handhuura koo itti awwaalame baadiyaaf magaalaa gaara abdachaa laganii sululowwan hunda kan of keessatti qabattu miidhagduu uumamaa faaya baha Afrikaa kan taate naannoo yookaan biyya Oromiyaatiif jaallatamtuu koo akkuma atis beektu ani waa'ee kee osoon yaadiin guyyoonni ani oolee bulee hin jiru yoon jedhee gurra guddisuu natti hin ta'u silaas ati kan yaadanidha. Guyyootan jiraadhe keessatti waa'ee arjummaa gaarummaa fi ho'a kee yaadaan jiraadhe har'as akkasuma ibiddi jaalala kee natti qabate narraa hin dhaamne inumaa na guba akka na gubuutti maaf warra kaanis hin gubuun gaaffii koodha. Waa'ee guddisaa oolmaa gara laafummaa kee tarreessee fixuu waanan hin dandeenyeef yoon eessaa jalqabee oolmaa kee qindeessee akka dubbiif tolutti namatti hima jedheen yaada. Asiin immoo achiin jalqabuun gaaffii yaadni koo murteessuuf rakkatudha. Haadha koo Oromiyaa
ati haadha dhalashee qofa jaallattee kan ormaa balfitu miti. Kun immoo kennaa uumaan si badhaase ta'uusaa yaadadheen kan kee ta'uu koottan boona ta'as of qammooda. Haadha guddistuu ilmaan ormaallee ta'uu kee gaafan argu safuu haadha koo uumaan siif gurmuu siif balliseera jedheen danda'insa kee hawwaa lallabaa jiraadha. Wanti baay'isee na dhibuu isati ijoollee ormaallee kunuunsitee ofitti qabduudha. Tarii ormi ati guddistee ilaalcha fayya buleessa qabaatee si galateeffachuu si leellisuu haadha dhaltee caalaa ofitti aansuu kee himee himsiisa jedheen yaada. Yaa biyya koo Oromiyaa gaarummaa sirraa baranirraa kan ka'e ilmaan keellee orma guddisuudhaan akka ilmaan gudeeda isaaniitti lakkaa'uudhaan qabeenya isaanis dhaalchisaa jiru. Sirna gadaa bu'uura dimokiraasii guddichaa kan ta'es addunyaaf gumaachaniiru. Haadha beekumsaa, haadha beekaaf wallaalaa, xiqqaaf guddaa yoon tola kee himu akka nama galaana guddaarraa fal'aanaan sabaruu natti ta'a jedheen itti lixu sodaadha. Waraabee xumuruu waanan hin dandeenyeef. Yaanni koos yaadaan yaada ta'a. Akkamittan yaada seete gaafa waaqni si keessaa na biqilchu wanti natti dhagaamu uumaan carraa gaarii naaf kennuusaan ilaaleen gammadee qofaa kolfa. Yaadaan gabbadha dhabus argadhus quufus beela'us uffadhus daarus sirraa dhalachuu kootti akkan gammadu akkati naaf beektuun barbaada. Naa beektas jedhee yaada sirran oola si keessan oola wal keessa jirra waan ta'e kanas callisee miti kanan hawwuuf. Maaltu beeka akkan sitti boonu kana utuun sitti hin himin yoon dachee irraan darbate gaabbiin of waaduun danda'a jedhee waanan yaaduuf jiraa kootti waan irraa eegamu ba'achuuf jirmaa mukattan bu'a. Isan argee caalaatti seenaa kee gaafan dubbisu hammam ayyaana qabeettii akka taate hubachuu danda'eera. Eessa akkati turte maal akkati qabde hamma ati geessuun baradhe haadha koo Oromiyaa haadha nama hundaa haadha beekaa wallaalaa fi qabaaf dhabeessaa haadha koo Oromiyaa sin jaalladha. Dhugumayyuu waa'ee kee utuun nan barreessa ta'e waraqaan hanga dachee kee diriiruyyuu waan na hanqatu natti fakkaata. Silaa waa'een uumama kee waanuma raajiiti. Takka takka anumtuu yaadaan badeen qe'ee kee keessa laba araddaa kee kan waa hunda magarsuu gaarota kee mimmiidhagoo lageen kee warra biyyarrayyuu darbanii ollaaf bu'aa buusan bosona kee bineensi keessaa garmaam qilleensa kee qalbii namaa hooksu. Sanafaa yeroon yaadadhu maaliif uumaan kana hunda loogee akkasiif kenne gaaffii natti ta'a. Uumaa isa kana keessatti na uumes nan galateeffadha. Kan koo ta'uu keettis nan gammada. Takka takka immoo waa'ee gootummaa kee kanas nan yaada. Isati loltee lolchiistee yeroo biyyi fala wallaale fala taatu. Silaa utuu ati hin jiraanne biyyi jiraa laata jedheen immoo of gaafadha. Silaa yaanni kee nan dhiisu takkas immoo isati burqaa hayyootaa taate. Madda sirna dimokiraasii addunyaa nan yaadadha. Dachee albuudaan badhaate qabaachuu kee sanas lafa atileetonni maqaa biyyaa ol kaasan argaman waa'ee kee hunduma isaa dubbadheen fixa miti. Soor lubuuti lallisa qalbii koosuma waartuu badhaasa rabbii. Kanumaan utuun jiru silaa yaadi gadi nan teessisu gumaata kee isa dhuma hin qabne sanas akka waanan lakkaa'ee fixuun ofuma galaana yaadaa daakaa jiraadha. Mee dubbii sittiin dheeressu waanuma ani akka taatuuf lafee koo na nyaatu hawwii koo isa dhugaan ibsuu yaala. Aduun dachee kee rabbi eebbise akkuma baatu balaqqeessi yaada koo sirraa akka buufatu dirqameen of arka. Oromiyaa koo onneen koo faaruu kee waliin akka dhaatu karaa xalayaa kanaa hawwiin siif qabu tarreessee fixuu yoon dadhabellee yaaluu dhiisuun cubbuu anatti ta'a jedheen waa xiqqoo coba sammuu koo keessaa ba'e cobsuu yaade. Barootan jiraadhu keessatti biqiltuun tokkummaa kee hidda gadi fageeffatee akka nama hundumaa hawwatutti laabbessa'ee akka daraaru arguun hawwii koo isa guddaa fi daangaa hin qabnedha. Amantiiwwanii fi baay'inni godinaalee keetii miidhagina aadaa keef wal danda'uu kee yoo ta'e malee garaagarummaan hin taane si gidduutti akka uumamu arguun
kadhata ani rabbiin akka nan agarsiifneef kadhadhuudha. Kabaja miira namummaa gara laafina waliif qabaachuudhaan fiixee gammachuu keenya isa waloo irraa akka dhaabbannu siif hawwuun koo ifa siif haa ta'u Oromiyaa haadha koo. Abjuun koo haqni kee akka bishaan gannaalee yaa'ee lafa walqixxummaa dhabuudhaan goge akka lallisu abjoochuudha. Deebi'ee abjuu kana keessatti daa'imni hunduu burqaa barnootaa argachuu, maatiin hundi kunuunsa guddisa golgaa fayyaa jalatti haala gaariin tajaajilamuu, nagaan ati deebi'ee akkasiif booji'amu, akkasumas namni dhuunfaa kamiyyuu sodaa fi daangaa tokko malee abjuu isaa akka dhugoomsudha. Qabeenya bareedina uumamaa dachee keetii keessatti bosonni kee haa eegamu, lageen kee haa misoomu, nuti bulchitoota isaanii haa taanu, haa kunuunsinu. Dhumarratti hooggantoonni kee laphee banaa fi sammuu qulqulluun si haa tiksan, kan badiyaa barbaadan waliif haa galan, dhiifamni Waaqayyoo ilmaan namootaaf kennee dachee kee irra haa jiraatu. Jechoota kana yeroon barreessu abdii hamma hin qabneen guutamaa sagaleen koo wal singa'u malee lallabeen si beeksisa. Jedhigaa haadha koo Oromiyaa ilmaan kee hundumaa naaf dubbisi. Hamma lafeen isaanii dhukkubutti hammadhuu nagaatti naaf himi, nagaan naaf jiraadhu. Biyya koo biyya dhaloota koo Oromiyaa. Masoo Abdataa Fufaa godina Wallagga Lixaa Aanaa Ayiraa magaalaa Ayiraarraa. Daraara lagaa ililliiraaree mukkeen wabeerra dhaabbatu tarree midhaan gosayoon mugudaa garraa ashiitaa waaddii fandishaa mooyira soora lubbuutti leellisa qalbii goosuma waartuu badhaasa Mama. Ayo. Imma. Tete. Umi. Harme. Akko. Mama. Harme. Ayo. Haati maatii hortee biyya tokko taati. Haadha maatii biyyaa biyya haadha maatii. Haadha maatii. Sagantaa raadiyoo haadha maatii. Sanbata duraa yeroo hundumaa waaree booda sa'aatii 10:00 hanga 12:00 Hiyoobii miidiyaa foorooliin qophaa'ee karaa AMN FM 96.3 isin bira gaha. Haadha maatii. Haadha maatii. Haadha maatii. Yaa ijoollee wal adeemtota taatanii, yaa guddattoota dhaamsan isiniif qabamee na caqasaa. Jireenyi mana barnootaati yoo jedhan dhageessaniittu namni hanguma barate jiraata. Ijoollummaan damma mi'ooftuudha. Garuu yeroon ammoo hin dhaabbatu. Dhihee yeroo bari'u guyyaan waan wal fakkaatuuf waan jijjiirame nutti fakkaachuu dhiisuu mala. Garuu waan iddoo tokko dhaabbatu hin jiraatu. Fakkeenyaaf umurii akka aduutti yoo fudhanne aduu ganamaa hundumatu jaallata. Ijoolleenis akkasuma jaallatamtu. Utuma xiqqoo hin turun ijoollummaan akkuma aduu daftee darbiti. Dargaggummaan gubaa akka aduu saafaati. Umurii baay'ee ulfaataa qabsoon jireenyaa keessatti gaggeeffamudha. Aduun darbitee lixaaf akkuma deemtu yeroon ga'eessummaan booda yeroo ba'aan jireenyaa akka malee itti ulfaatoodha. Itti gaafatamummaan daa'ima guddisuu fi umurii fi humni qabnus yeroo itti dhumaa deemtudha. Ijoollee boqonnaawwan jireenyaa kunneen nama taa'ee hubatee ilaaleef dirqamoota qoqqooddee jirti. Barumsi jireenyaa immoo irra nu taalamu barumsa uumaati. Jireenyaan waan barataniif miidhaa fi dhukkubbii guddaas qabdi. Kanaaf waan barachuu fi raawwachuudhaaf isinitti kenname yeroo fi umurii keessa jirtanitti raawwadhaa. Yoo isiniif danda'ama ta'e maal hojjechuuf akka gara addunyaa kanaa dhuftan umurii saafilummaa fi dargaggummaa keessa adda baafadhaa. Of argadhaa. Yeroo namni isiniin jedhu qoosaan seenaa ijoollee koo barbaadanii of argachuun daandii milkaa'inaaf hundee akka ta'e hin dagatinaa. Ati of argannaan jireenya addunyaa kanaa mo'attee taana amani. Of dhabnaan garuu ofiifis ba'aa taata namattis ba'aa taata jedheensi gorsa. Adaraa qalbeeffadhaa. Kanaaf of argachuun of baruudha. Maal akka dandeessu uumaan maal akka si badhaase keessa kee maaltu jira mee of ilaali. Maal hojjettee gammachuudhaan akka jiraattu argannaan rakkoo baay'ee jireenya sirra keessu salphaatti ba'achuu dandeessa jedheensi gorsa. Yaa oola deemtota koo. Yaa
Yoo of argatte garuu qabeenya sirka jiru kana yoo namni hin hubanne ta'es caalaatti of cimsiiti eenyummaa kee isa hundaa olitti calaqqisee mul'atu taasifadhu malee haala xiqqoo ilaaltee of jijjiiruuf hin dhiphatin. Ati akkuma itti uumamteetti bareeda. Ilaamee ijoollee naamusni jireenyaa fagoodha. Namni hanga gaafa du'utti numa barata. Waan si fayyadu barachuuf gonkumaa booda hin jedhin. Keessumaa namoota gurguddaa wanta ati ittiin of argattee jiraachuuf jirtuun yookaan ogummaa ati kennaasaa qabduun jiraatanii darban irraa muuxannoo isaanii jala taa'ee guurradhu. Ammas immoo ilmi namaa ofiisaa waliin keessa isaa dhaggeeffatee haasaan ni haasa'u jaalladhu. Waca hiriyootaa fi jireenyaa keessaa baatee of dhaggeeffachuudhaan karaa irra dhufte keessatti waan baratte qalbiitti qabadhu. Calluma jettee hin deemin. Daandii jireenyaa Rabbi keessiif kennerra yeroo deemtu fedhii keessa kee jiru yaada uumaa kee ta'uu malaati of dhaggeeffadhu. Kana jechuun koo qofummaa akka ati filattu si jajjabeessuuf miti. Garuu ati qofaa miti qalbii kee waliin akka taates hubadhu jechuufan malee. Yeroo baay'ee kan daandii jireenyaarraa nama dhaabdu akka ebeluun sirbaa ishee jedhan tokkodha. Akka ebeluuttan sirbaan morma nama jallisaa jedhee Oromoon yeroo mammaaku. Hubattee jireenya isa dhugaa kan keenya akka nuti dhageenyee ofiin of ukkaamsinee jireenya nuuf qabamuu dhiiftee lafa nu hankaaksitu kan nu godhu of ta'uu dhiisuu keenyadha. Kanaafan jedhe tasuma jireenya keessan kan hiriyaa keessaniin hin fakkeessina. Namootarraa waan dinqisiifattanii fi jaallattan muuxannoo fudhadhaa malee tasumaa hin akkeessina. Akkeessituun fakkeessituudha. Yoo akkeessite nama biraatu si jiraachifachaa jira. Yoo of taate garuu ofii kee irratti urjii taatee nama biraaf fakkeenya taata. Utuu uumaan kee akka ati namoota fakkeessituuf si uume ta'e sittiyyuu gadaantummaan dhaga'amee isa kumatta turte. Qaama keenya keessaa sammuun humna guddaa akka fayyadamu isinuu beektu. Yeroo hundumaa inni akka inni hojii hin dhaabnes beekamaadha. Sammuu keessanittis yeroo keessanittis fayyadamuuf tasumaa beellaman qabatinaa ijoollee koo. Naamusa jireenyaa jiraatamee baramoo isaarraa isa jiraaterraa barachuun gaarummaa akka qabu immoo irra deddeebi'een isinitti hima. Jedhaamee ijoollee koo yeroo biraa walitti deebina haadha maatiirraa. Mama. Ayo. Umi. Harme. Akko. Mama. Harme. Ayo. Haati maatii hortee biyya tokko taati. Haadha maatii biyyaa biyya haadha maatii. Haadha maatii. Sagantaa raadiyoo haadha maatii. Sanbata duraa yeroo hundumaa waaree booda sa'aatii 10:00 hanga 12:00 Hiyoobii miidiyaa foorooliin qophaa'ee karaa AMN FM 96.3 isin bira gaha. Haadha maatii. Haadha maatii. Haadha maatii. Shamarran biyya koo xalayaa dinqisiifannaa kana barreessuuf waatu na kakaase. Guddina saba tokkoo madaaluu yoo feete shamarran isaanii ilaalii mammaaksa jedhu tokko jira. Mammaaksa kan argeen shamarran biyya koo ilaaluu fedhe. Shamarran biyya koo marga bishaan lagaa na jalaas nyaatti bineensi alagaa jedhe weellisaanu. Shamarran biyya koo diddiimtuu fufdoo dudumbushee qaqalloo laccee magaala funyaan cabaa kan maddiin buturu gugurraa dhedheertuu gaggabaabduu mudhiin soonsaa konkonee funyaan qaraa lookoo mormi sattawwaa kokkolfituu erga bareeddu luuccee rifeensi duddarra ciisu koomee xinnoo sarbaaf taa guddaa baatu qoricha jaa dhaabbii ajaa'ibaa kam ilaalee kamaa dhiisume walumaa galaa isin jaallatamoodhaa jechuun fedha. Baga jiraattan jaarraan kun gaariidha. Waan nuti argine hin beekne nu agarsiise. Abbootiin keenya kanan argine nuti numa daawwanne bareedina. Galata Feesbuukii fi Tiiktookii akkam bareeddu bareedinni jiraan isiniin jedha. Akkuma akkasaatti namni hunduu waan ittiin bareedu qaba. Kan keessan immoo adda. Isinis nutti agarsiisuudhaaf homaan qusanne. Dhugaadha. Ani waa'ee kanaa komeen qabu. Baga bareeda keessan agarsiiftan namatu isiniif kenne dhugumayyuu namatu isiniif kenne silaa baga agarsiifattan isiniin jechuun fedhan
asiin achiin gaggalagalatii suuraa ka'a. Isin ilaallan immoo viidiyoo babbareedaa waraabaa uffatawwan safuudhaa dhiisi namni isiniin jedhus uffadhaa ka'a. Ani akka kootti komeen qabu isin ilaaluun barbaada. Natti tola. Baratoo fi deemaa isinitti hafti. Wayi bareedina. Ani illee dhuguma mormiin qabu garuu hiriyaa koo tokkotu isin komata dheengadda teenyetu haasofnu waanuma baay'ee haasa. Maaliyoon shamarran kanaaf jedhee tiiktookii dhiisee isiniin jedha. Akkam dubbatta maal jechuudhaan jedhee ittiin dheekkame. Maaliif waan hundumaa suuraatti gadi baasu? Safuun maatiin isaanii ittiin guddisan kana maatiif fira isaanii illee hin qaanfatanii. Maal jedhee dheekkame. Yoo sitti toluu dide ilaaluu dhiisuu dandeessan jedhee. Istoolii godhin jedheen. Ani illee nama guddaadha rakkoon qabu yoon ilaale. Ijoollee isaa fe'uura deemuun kana ilaalanii naamusa jireenyaa dhaba. Tiiktookiin kun aadaa keenya balleessaa jira. Maal jedhee dheekkame. Baay'ee dheekkamsa baay'isee. Anis miira isaa hubadheeni dhiisan shamarran biyya koonaan gorfadhaan jedheen. Na jalaa isaanii hin tuqin jedheen. Mee yoo si dhaga'u ta'e gorsi kaanaan jedhe. Na dhaga'u malee hin jedhe. Dinqisiifattoota baay'een qaban jedhee. Maal wayyaree ijoollee keenya wal gorfanname. Kottaa waa xiqqoon isin gorfadhaa. Dhiirri baay'een wayi galata jaalalaa jedheetu utuu inni ba'u nama baay'een arge. Dhugaan isiniin maal boossaan jedhee jaalalleen koo qabeenya kooti jedha. Maarri kana yoo ture kan keetiin jedheen piroomooshinii gootee qabeenya koo piroomooshinii gootee naan jedhe. Akkam dubbattaan jedhee adda baabaayitti baafteen jedhee naan jedhe. Maal jechuudhaan jedhee wanta fen jiru mul'iftee wanta fen jiru naan jedhe. Naan galleen jedhee. Tiiktookiin jaalallee koonarraa fudhatee naan jedhe. Kana taanaan homaa waan godhan hin jiru bara fide. Tiiktookiin jalaan tuqinaan jedhe. Darbii barbaaddadhu malee tiiktookiin tuqinii. Shamarran keenyas hin tuqiniin jedhe. Maal jedheen isinitti makaa. Isa immoo tasgabbaayii walittan isin aarsaan jedhe. Ani moo naan jedhe. Maganni ani moo naan jedhe. Anatu isheetti araaramaa naan jedhe. Kanaan booda moo naan jedhe. Namni maal naan jedha maatiin maal naan jedha naan jedhe. Maal jedheen fuudhee gala barra kootti naan jedhe. Dhiisi kaasammoon jedheen. Dhiiseen kana hamboo eekkutadhu naan jedhe. Imimmaan saataa uffatee xiqqoommoo deebi'een nan gaddanu. Ilaalee shamarran biyya koo keessumaa warri tiiktookii, feesbuukii, instaagiraamii fa'aa fayyadamtan nuti dhugumayyuu aadaa qabna. Amantaa jajjabaaf gurguddaa naamusa uffannaa barsiisan qabna. Bareedina keessan immoo qalbii akka nama fuudhu isinuma beektu. Kanaaf waliif yaaduun gaariidha. Qalbii nama 1000 fuutanii maal isiniif godha? Yoo bareedina keessan akka biira gaaboo barbaadellee waan hundumtuu hanga argamuuf jedhutti uffachuun gonkumaa san gammachiisu. Suutuma uffadhaa, suutuma bareedaa, dhugaan jedhama. Haala qabatamaa amma jiruun immoo waan odeeffamu dhosseen isinitti bareedinni shamarran keenyaa jedhanii sirbitoota addunyaa gurguddaa afaan bu'aa jiran. Dhiironni keenya amma sodaa guddaa keessa jiru. Isinillee amanamoodha malee durbii babbareedduun kun kan keenya waan taatu miti. Nurraa fudhataa jiru dubbii tapha doolaaraatii waan jedhu wayii tokko dhageenye dhiisaa ijoolleen keenya amanamtuudha. Aadaa ishee safuu ishee beektii jedhee. Maali wanta of mul'isaniif kunillee kanuma mitiire maaloo jedhanii warri isin amatanii jiru. Ani garuu kanatti namanu isin safuu beeku. Nama jaallattaniif maatii keessaniif biyya keessaniif aadaa keessaniif saba keessaniif akkasiin bultan akkasiin amanamtan an beeka. Yoomiyyuu isin ittiin qaanfadhu. Gorsi kaayoo si dhagahaniif sanaan jedhe sana isinuu dhagahaati waan tokko fooyyessaan niyyuu akkasiin na dinqisiifattanii fi akkasiin na dhageessan gaafa argee na kabajaati jedhame nagaatti. Hayyee dhaggeeffattoota keenyaa kan isin dhaggeeffataa jirtanii yeroo xalayoota keenyaa ture qophii maatii keessatti jechuudha. Egaa Yoonaas xalayaasaa keessatti piroomooshinii gooteen kee kun tarii hin beeksifteedha addunyaatti na duraa agarsiifte jedhee
jedhe riyyaansaa kan inni dubbate. Egaa xalayoonni keenya wal duraa dubaanii waa'ee Oromiyaa qaba. Akkuma kana immoo ola deemtotaa fi ola deemtotas gorfanneerra. Kanaafi Ola deemtota keessatti kan warra shamarraniis warra dhiiraas ola deemtota hundumaa walitti qabnee gorfanne. Yoonaas garuu addatti shamarranii gorfate. Sodaas qaba. Xalayaa isaa keessatti sodaan ibsate keessaa tokko shamarran keenya keessumaa kan Biraazilaa babbareedina keessa ba'anii sadarkaa idil addunyaatti illee fudhatamni isaanii olaanaadha waan ta'eef dhiirota biyya keessaatiif yaadda'e. Isa duwwaadhaa kan inni jedhe maal jedhe sitti fakkaate wayin abbootiin keenya utuu kanan argiin du'anii hin agarre waan baay'eetu isaan darbeedhe keessa darbee warra jirurra darbee warra du'aniif isaaniif illee gaddeera jechuudha. Garuu bara isaanitti isaanis waan bara sana madaalu bareedina bara sana madaalu miidhagina bara sana madaalu arganii darbaniiru waan ta'eef kanatti hin gaabbinu miira akkamiitiin akka barreessite baay'een argineedha. Nu iskroolii magoolee bareedina ilaalaa baaneedha. Akka isaan itti gammadan abdii qabna. Akka immoo na dinqisiifataniif gorsa koo dhaga'anii waan tokko sirreessanis abdii qabna. Ergaa cimaa of keessaa qaba xalayaan kee keessumaa. Yeroo ammaa kana aadaa safuu uummata keenyaa wajjin wal bira qabdee gaafa laaltu shamarran keenya as gara magaalaa kanatti amma gara baadiyyaattis babal'achaa jira. Sooshaal miidiyaarraa miidiyaalee hawaasummaarraa ilaaluudhaan akkaataan uffataa isaanii akkaataan dubbii namaallee shamarran akkaataan dubbii haasaa isaaniillee jijjiiramaa jira waan ta'eef safuun dagatamaa jira. Safuun sun dagatamaa jira. Sun immoo dagatamuu hin qabu. Safuun hawaasa keenyaa aadaan keenya eegamuu qaba kabajamuu qaba. Kana keessatti of ilaalu jedhee mayyaadan. Yeroo ammaa kana maaltu jira sitti fakkaate namni aadaa isattiin dhalate isattiin guddate isa dura dhaalaan dhufe isa seena qabeessa sana dhiisee gara maaliitii gara warra lixaa kana westernizationii qaroomina warra lixaa kana kan aadaa keenyaan walitti hidhata kan hin qabne amantii keenyaaf safuu keenya wajjin kan walitti hidhatan qabne kana gara gama sana ilaalu gama sana ol kaasee isa kan isaatii gadi buusutu jira waan ta'eef dhuguma akkuma Yoonaasi achi keessatti kaase iskrool godhii ofirra dabarsii yoo sii ta'uu baate ofirra dabarsii jedhama. Tokkoon dabarsa tokko garuu dabarsuu dhiisuu danda'a. Waa 100 dabarsitee waa tokko sammuun kee itti qabamuu danda'a waan ta'eef dargaggoota ola deemaa jiran ijoollee ola deemaa jiranii fi rakkoon akkasii dhiibbaa irratti uuma waan ta'eef wantoota dhiibbaa uuma jedhanii yaadan kana jennee nuti daangaa kaa'uuf osoo hin taane dhaggeeffatootumti keenya yookiin warri dhimmi kun isaan ilaallatu wantoota aadaa keenya safuu keenya amantii keenya wajjin hin deemnu jedhanii irratti yaadan ofuma isaaniitii otoo sirreessanii ergaa jedhu of keessaa qaba waan ta'eef yooni dhaamsa kee fudhannee irraa sumaanii. Shamarran keenyas dhaamsa kee fudhataniiru. Shamarran qofa miti warri dhiirotaas fudhadhaa inna. Egaa ammoo isaan maal fudhatu? Ka'umsuma ta'uudha. Isaanis waan agarsiisan baay'ee qabu. Dhiirris ofuma agarsiisa mitiire. Kanaaf ergaa magaarii nuu taa'inne yaannaa xalayaa biyya koo fi yeroo barreessuu barbaadan dhaggeeffattoonni keenya toora bilbila teelegiraamii keenyaa 9636565 irratti nu argachuu danda'u yoo nu barreessan imeeliin keenya qubeetti xiqqoodhaan hiyobimedia@gmail.com hiyobi@gmail.com xiqqoodhaan yoo jedhan nu argatu mitiire. Jedhanii yoo barreessan ergaan isaanii nu qaqqaban uumama deebisnee isaan biraan kan geenyu ta'a. Sagantaa keenya kan har'a akkas utuu hin jirnu gara goolabaatti finneerra. Goolabneerra sagantaa dhamaatii irratti yaada qabaattan akkasuma nu bilbilaa jennaa nu barreessaa jennaa dhaggeeffattoota keenya. Yoonaas Mangashaa Bilisee Irranaas Qeel argau taanetu garee Hiyyoobii Miidiyaati kan isin faana turre. Roomaan Efreem waayila keenya yaada keessan fuudhuudhaan nu biraan gahuudhaan egaa isin faana turteedha. Har'a laayiviirra oollee yeroo gaarii qabaanneerra ni abdannaa waan nu barreessitaniif waan nu wajjin turtaniif ulfaadhaa innaa. Hanga torbanitti nama torbanii nuunaa jedhu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya baay'ee sin jaallanna baay'ee sin kabajannaa. Haga torbanitti nagaatti jennee nagaadhaan manna haadha maatirraa.